maatirraa hanga mootummaatti, hawaasarraa hanga dhuunfaatti, beektotarraa hanga ummataatti teknooloojiin walitti nu dhiyeesse moo addaan nu fageesse? Firootaa fi maatii gidduutti, daa'immanii fi maatii gidduutti, hawaasaa fi dhuunfaa gidduutti teknooloojiin hammam akka waliin nu dhiyeessee fi hammam akka addaan nu fageesse qophii irratti mari'annu qabannee isin dhufne. Qophiin marfataa iddoo yaada bilisaan yaadota wal bira qabuudhaan ilaallu ta'uu isaa irra deebinee isin beeksisna. Qophii kanaan wantoota baay'ee akka barattan shakkiin tokko illee hin jiru. Sababni isaa wantoota waliif faallaan lamatu iddoo tokkotti argame. Ifaa fi dukkan wal bira dukkana isaa cinaa ifa isaatii fi cinaa dukkana isaa wal bira qabnee waan haasofnuuf baay'ee barsiisaa ta'a jennee yaadna. Hanga dhuma sagantaatti nu waliin tura. Egaa daawwattoota keenya sagantaa keenyaan isin ni jirra. Isinillee asii mul'u baga nagaan dhuftan. Ayyee nurraa eegalu har'a. Ladies first. Ladies first. Nabila, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. يعني الركافة مي يا دبي برباش ساعة إيدا ساعتي كانتي تكنولوجيا جوني نمت كجرات شوف جريني ساعتيف نمت تكنولوجين على جرا جني دندتيني في حال إنه تفيد من اللي عدد نباس اللي أمورتي contributionين أمن اللي جاتشودا كبيجي توبياتي جرو باجينا نتما فيد منا مقالة في باديان كينيا so باجي برباش ساعة جاتشودا كاتات تفيد منه حال إنه تفيد منه مو ولتي نفاجئ مو ولتي نقيس كان جدو كان اللي بواسنا تو حالا نتفيد من وان تيف جناني كان أول كبته تكنولوجي دمي غراغرا قبيش وني توقفا غرا كوميونيكيشنيتين غرا ميدياتي لالو دندينيا ني لما فاني مو انفراستراكچر جچودا ني سدفاني مو گيجبالي غراغرا تاو دندا سو تكنولوجين كوني اكوما بيكا مجرينيا كينيا لافسو سيمبل واي اوف لايف كينيا سيمبل گوچو في جلوبالايزيشن يو كاني مو الدنيا بكتكوت ولتك ابوف uumama guddaadha jechuudha teknooloojiin bu'uura waan hundaati hamma teknooloojiin ala jiraachuun baay'ee ulfaata keessaan keessatti eessa keessallee jiraattu jechuudha amma dur baadiyyaa keessallee jiraattu reediyoo dhaggeeffatta amma immoo waan smaartifooniin jiru jennaan hundinuu addunyaan eessayyuu yoo taate akka waan tokkooti globalization namni garaa isaatti beelahaa bilbila smaartii qabata caafii biyyaatti so kanaafuu jennaani har'a akka society keenyatti teknooloojii kana gara social mediaati more of kan fayyadamaa jiru yaw contribution irratti kan fayyadaa jirus kan miidhaa jirus isum ana yoo ilaallee jennu faayidaa isaarra akkaataan nuti fayyadamne akkaataan nuti ofitti fudhannee ittiin jiraachaa jirru dhiibbaa guddaa nurratti uumee jira daa'imman irraa kaasuu dandeenya jaarsaaf jaartii gidduu irratti balaanni uume kaasuu dandeenya ammas immoo dargaggoota amma jiran bu'aa social media bu'aa tiktokii dargaggoota amma jiran irratti beekumsa irratti psychologically intellectually maayinni hamma teknooloojii yoo dhufuu fi engage yeroo taanuu fi yeroo social media kanaaf yeroo duraanii yeroo wal bira qabnee ilaallu maanni kan jiru bu'aan arganne yeroo jennee ilaallu ni tokkoffaani ijoollee sabiyyoota irraa yoo kaafnu jechuudha daa'imman irraa yoo kaafnu maatiin hamma da'uun qofti haadha siin godhu garte nama fakkeenyaaf ilmoo tokko daa'ima yoon qabaadhe da'uun qofti haadha nan godhu nurture godhee nourish godhee waanan kennuuf sana waanan guddisuuf sana haadha kan na godhu haati hamma abbaan ammaa garuu maayinni ijoolleen dhalatti jarri ganamaaf galgala hojii oolu sarraateenyaa harkatti gatama achii booda ijoolleen MBC sirii jedhanii maal jedhanii jechuudha sammuu ijoollee jechuun immoo akka waan waraqata adiiti so ati ilmoon qaba ilmoon daadhe jette malee namni koo kan inni dhaluu barbaadu maaliif bakka bu'aa khaliifaa akka ta'uuf miti kan bakka buusaattu garuu dhaloota biraati kabiraa kan dur akka waani maayinni kan jedhanii guddifachaa guddisee wayya isaan madee guddisaa rutti isa dhugaa yoo laalle jechuudha baay'ee nama sodaachisaa haalli jiru maaliifi akkuma siin jedhu ijoolleen TikTok intani MBC kana laalu
MBC sirii ilaalanii xaaba maachirraa ilaalanii akkuma isin jedhamu fakkeenyaaf daa'ima lamman tokko osoo geessitee baddaa Amazon keessa buuftee jechuudha. Achi keessaa maqaa mata afaan laanguweejii mataa ofii uumanii bahu daa'imman kun. Hammallee ijoolleen kun sa'aatii 24 achirra televezyiinii irra maskootii sanarra yoo ta'anii taphataa oolan jechuudha. Daa'ima mana kee keessa osoo hin taane daa'ima Arabaa daa'ima Faranjiin oomishte akka feetetti qartee. jechuudha akkas ta'anii guddatan afaan illee afaan ati dubbattu motherhood yookaan immoo just mother language jechuudha afaan Oromoos ta'uu danda'a afaan Amaaraa ta'uu danda'a sirriitti kan hin dubbatan yookaan Ingiliffatti maku yookaan Amaariffatti maku isa qofaa miti emotionally connected miti haadhaaf abbaa wajjin ijoolleen kun haati hoosisuu kan barbaachise haati ijoolleedhaan taphachuu kan barbaachise abbaan illee ofitti qabee ofirra keewwatee haasofsiisuu kan barbaachise maaliif emotionally connected ta'anii bondii uumanii bor jarrillee gaafa guddatanii haadhaaf abbaa ta'an sana kennuu danda'u haatiniif abbaan amma jiru garuu ofiifuu despaired ta'anii waan jiraniif jennaan haadhiniif abbummaan da'uu qofaan ta'e jechuudha. So ijoolleen gaafa guddatanii jedhan emotionally illee waan fedhan akka fedhanitti haala gaariitti osoo namaa waliin loliin ibsachuun itti ulfaata. Bahanii illee gaafa keejii sirii galan ijoollee hiriyoota jiraatii wajjiniin akka gaariitti taphallee hin beekan. Nu bar yeroo durii oduu durii waliin taphannaa fakkeenyaaf oduu durii garaa garaatu jira. Kana yaadadhu keessaa adurreen hajjii dhattee achii booda hantuunni walitti qabamanii jechuudha. Eebbaa adurree dhufan hajjiidhaaf. Eega dhufanii achii booda adurreen kun eega hajjiidhaa dhuftee hantuuda isii tokko dura ergan haala jiru nuuf laalii eebbisuu qabna jedhanii jechuudha. So teessee eegee sosochoofte qabuudhaaf jechuudha. Achumaan hantuunni isheen dura jirtu maal jette hajjiidha qammalee achii galan malee haalli suma durii jarri booddee deebi'ee jedhanii eebba dhiisanii kutanii ka'anii kan jedhudha. Impaaktii guddaa uuma oduun durii hibboo taphattaa zimmisee taphattaa walii wajjin faamilii kan jedhu jechuudha. Bondi si godha. Sana hunda ijoolleen amma jiru tapha maalii beekume? Aan sooshaalaayizd ta'anii jiru jechuudha. Walitti nu fageesse malee haala kanaan walitti illee nu qabne teekinooloojiin akka daa'imummaatti jechuudha. Akka jaarsaa, akka jaartii, akka dargaggootaatti immoo itti fufee naasa'a carraa kana riyaaditti hin dabarsa jechuudha. Farza rakkanni bareechee irratti immoo yaada kenna. Bismillahirrahmanirrahiim. Tole yaada bareeda kaaftee obboleettiin teennaasi. Fakkeenyaaf akkuma isiin jettee tole obboleettiin teenya yaada bareeda kaaftee riil yaada bareedaadha. Giraawundii irraa jalqabuun keenya bareedaadha. Haayilaayitilii akka introdaakshiniititti waan teekinooloojii kaafte tokko tuura. Atillee barifaan yaada achii kaafte tuura teekinooloojiin akkuma barbaachisaa miti barbaachisummaan qabu osoo hin ta'in itti fayyadama keenya irratti hundaahaa waan jedhuu fi maatiin illee dalagaa oolanii hojjettuu manaatitti ilmaan dhiifataniiti ka deemanii ilmaan ammoo yookaan taabileettii yookaan televezyiina bananii fi biraa deeman sanuma laalaa guddatti dhaloota kanuu qaruu dhaloota akka biyya kanaatti osoo hin ta'in ilmaan teenya bahar gama ilmaan jiranitti fakkeeffamaati ka guddataa jiranii yaada jedhu isiin kakaafte yaada kana agriillee godha deeggaraanii gan yeroo garii waan wayii badaa ta'uu isaa san qofa dubbachuu osoo hin ta'in fakkeenyaaf wani nu ittiin tolle ijoolleen nu as jiran qoxusuuwwan keenya ittiin hin tolle baay'ee ture wani noommootuun iyyuu dhabne keessaan ammoo ammatti argatan kunneen jira gaafa waan kanniin deepilii laalu teekinooloojii kana waa wal qabatu faana fakkaata siigalee fakkeenyaaf yaa boondiin fakkeenyaaf amma maatimatu uuma waan maraayyuu awwalumaa teekinooloojii ilma namaatu uume ilmi namaa jireenya isaa haa fooyyessuuf jireenya isaa haala salphaa ta'een haa jiraatuuf malee jireenya isaa akka inni itti ulfaatee tarba guddaa tokko itti ta'utti miti. Siigalee garuu akkaatama waan san maaneej itti gootu fakkeenyaaf maatii akkanaa fa'aatu jira maatiiwwan nu riilii dinqisiifachuu qabnu maatii hordoftoonni keenyallee yoo waan kana argan maatii akkasii ta'uudhaaf furtuna guddaa akkatti qabaatan barbaadu fakkeenyaaf namni martuu ganama gara hojiin bobba'aa achi booda ilmaan yookaan hojjettuutu guddisaa yookaan immoo ilmaan mana oolanii jarru mana barumsaatii haqni isaan deebi'anii qo'atanii eegas immoo sooshaal miidiyaa kana fa'aa fayyadaman yookaan televezyiinummaan banamee fi waa itti ilaalan kunniin xiqqaadha gabaabumatti yaa. Naa fakkeenyaaf mee
maatiin halkan erga waan hunda geeffatanii irbaatiin nyaatamee walitti qabamanii booda namni martuu faamilii taayimii maqabaata. Mee har'a maal gootanii maalirra oollee jaarsi jaartiidhaan jedhu ilmaaniin mee maal fa'a gootanii maal fa'a barattan har'aa dubbistanii hirtanii televezyiina jala hagateettanii waa ilaaltan sanitti maal fa'a barattanii mee maal fa'a irraa argattanii jedhee namni gaafatu nama haa godha beeta hawaasa keenya keessatti. Garriillee faamiliiwwan akkanaa tura fakkeenyaaf amma ilmaan waan televezyiina keessaa argan yookaan immoo waan waayifaayi fa'aa qabaatanii taabileetii isaaniitiin ilaalan kan yoo akkanitti mana'ani har'a joondeerii lafa wannaa yoo dhuggoodhiin argee lafa qotuun argee innaa maal barbaaddaree akka ijoollee achi keessaa qottu sanitti joondeerii hojjettee yookaas kaabaataraan biyyee haatu sanitti haadhuu barbaaddaa waan akkasii kireetiivitiidha sii galee kan isaan ilaalan. Sammuu leenjii sammuuti sii galee osoo maatiin mana tokko keessaa afaan arabiffaa naaseen ilmaan afaan arabiffaa dursanii baratuun isaanii kun faayidaa guddaadha. Garuu maatiin mee maal argattan maal barattan jedhee gaafa gaafatu waan isaan kana barannee kana dhageenyee jedhanii haasa'an san keessa badaa fi gaarii ta'e adda baasaniif yoo gaariin badaa caala ka baay'ataa jiruuf ta'e ilmaan isaanii kana impaaktii inni barumsa irratti qabuu fi hariiroo maatii jidduutti jirullee gaappii kana kan inni guddisu yoo ta'u taate maatiin waan san sheep godhaafii deeman jecha. Maaliif wanni anaaf si waliin haasofnuuf walii galuuf more understand walii godhuu fi miira walii hubatuuf sababa sanii maatiiwwan akkanaa kanniintu jira hawaasa keenya keessa maatii dinqisiifatamuu qaban. Har'a kana barattanii eega kana argitanii yoo waan akkanaa kana ka barbaaddu taate homa akkasii goota. Amma laayika akkuma faranjiin ilmaan guddifattu daa'imummaa isaarraa waan inni godhu wayii ilaalanii yoo mooriin gara yaalaa kana ka deemu taate bakka mucaan keenya dooktara taa'edhanii meeshaan jarri bitaniif illee homa dooktaraa wal qabatu ta'a. Uffanni jarri bitaniif adii akka dooktaraa uffata adii kana kubbar dooktaratti uffata jedhanii uffata akkasiisan bitanii fi ekiipmentii dooktarri fa'aa siyaartibiitii fa'aa ittiin laalu kana fa'aa bitanii fi ilmaan sun akkasitti shaakalaatiin guddatti sii galee miirri dooktara ta'uus amma fakkeenyaaf si'ii fi dhiyoo koobasii kataatu taate gurbaan kun atileetii ta'aa siin jedhan. Si'ii barumsa irratti cimaa taatee barataa hartu atileetii ta'aa siin jedhan. Asumatti immoo adabattee osoo barumsa kan kee barattee sii wayyaa siin jedhan. Barumsa irratti akka ati fuulleeffattu yoo ati kubbaa irratti gobasii taate gurbaan kun kubbaadhaan darbaa fi siin jedhan. Sii galee kenna osuma akkana itti tokkicha iyyuu osoo hin qabatiin keessaa baata. Kennaa kennamu si gargaaru hin jiru. Garuu ijoolleen maatiin waan laalan filee fi teekinooloojiitti gargaaramee waan laalan filee fi laalchisanii galgala mul'aalchisuu qofa immoo osoo hin ta'in maal irraa barattaniin folloo aappinoo duubaan jiraate maal irraa barattan waan akkanaa agarre yoodha wanni akkanaa kun bar daa'immanii hin laalamu. Even maatii bar unkaan televezyiina yookaan chaanaala jijjiiruu dhiisiiti unkaan taabileetiitti kennan maal akka jarri ilaaltu sakatta'uu dhiisiiti maatii kitaaba maatii dubbistoota mana keessatti kitaabni baay'een yoo jiraate umrii kanaa haga kanaa kitaaba jiruu fi umrii kanaa haga kanaa kitaaba jiru jedhee addaan footu jira. Maatiiwwan akkanaa kana riilii akka qopheessitoota qophii kanaatiitii fi isaan leewara nu daawwatan hedduu galatoonfachuu ni barbaada. Ani saayidii amma isiin kaase kanarratti stiil ammallee yaadni kiyya kan isiin jette deeggaruudha. Deeggaruu irratti dabalatee ammoo akkaataa manuutti fayyadamne san irratti rarraatii ka'eedhu irratti yaadni kiyya amma ka kenne marsaa lammaffaa irratti immoo yaada itti dabalata amnaa filiif kennaaf. Yaada kaasa irratti isiinis yaaduma wal fakkaataa kaasanii yaaduma wal deeggaru yaada san irratti teeknooloojii akkaataa itti fayyadama kennaati malee teeknooloojiin nu miine. Dursa mee as biratti sa'aatiin itti saayidii qabsiisnu hin kenne amma irratti miidhaaf wal bira qabnee ilaalutu dursa. Karaa ittiin fayyadamne ta'uu isaa ifa. Karaa itti fayyadamaa kunu yoo maal godhan negatiiviidha yoo maal godhan poozitiivii ta'uu san mee kaasi. Fakkeenyaaf jalqaba iyyuu akkaataa itti fayyadama kennaati yaadu jedhu sun deeggaruun. Akkaataa itti fayyadama kennaati kan jedhu sanuu sababbiin isaatis teeknooloojiin tokko mana kee jiraatee bilbilli harkeetirra jiraatee akkaataa itti fayyadamaa waan jedhu hin jiru. Sigalee teeknooloojiin maal oomishamu kunu itti yaadamee teeknooloojii biyyoota horii dadhabsiisuuf teeknooloojii jenereeshinii horii dadhabsiisuuf oomishamu jira. Biyyoonni dadhabuun barbaanne biyyoota gadi jira. Fakkeenyaaf Chaayinaan teeknooloojii hedduu oomishtu keessaa parsantiin guddaan itti fayyadamne hedduu jira.
Fakkeenyaaf televezyiinii Chaayinaa keessatti hedduu itti fayyadamu. Mana keessatti. Egalee biiznesaaf gurgurachuuf itti fayyadamanii lammaffaa immoo dhaloota biraa biizii ittiin godhuuf wanni oomishaman hedduu jira. Biyya isaanii irratti hin jajjabeeffamne. Biyya isaanii irratti hin jajjabeeffamne. Biyyi waa wayii oomishte teeknooloojii wayii oomishte biyya isii keessatti fayyadamne hin jirti. Maaliif beektaa? Dhiibbaa akka inni qabu hin beekti dhaloota sana irratti. Saniifuu itti fayyadamuu. Maaliif goote jechuudha miree? Akkaataa fayyadamaa sirreessite jechuudha biyyi sun. Akkaataa fayyadamaa sirreessine. Akkaataa fayyadamaa jechuun koo sitti kennanii bilbila si kennanii yookaan immoo TV mana keessatti si galchanii sa'aatii ilaaltuu fi waan ilaaltu maanii si gochuudha. Akkaataa itti fayyadamaa sanii miree guutuutti itti fayyadaman teeknooloojii sanitti. Guutumattuu akka miidhaa qabuun beekan. Ammoo mana TV mana galchitee akkaataa itti fayyadama ulfaataadha. Yalee saniifuu wannan jedhu teeknooloojiin jiru. Teeknooloojiin itti fayyadamnu waan kamiyyuu haa ta'u teeknooloojii dhalootaaf hin barbaachisne jira yaada. Innaa wanni jedhama. Dhaloonni dadhabaan yookaan dhaloonni jabaan yookaan dhaloonni rakkatee quuqama keessa jiru yookaan gabrummaa keessa jiru bilisummaa fida miti. Dhaloonni gabrummaa keessa jiru bilisummaa fida. Dhaloonni wallaaluma keessa jiru cinqaa keessa jirullee waan wahii oomishee dhaloota itti aanu cinqaa keessaa yookaan immoo rakkoo keessaa baasa. Dhaloonni isaan booda dhufu sun ammoo maal keessa jiraata? Bal'ina keessa jiraata. Dhaloonni abboonni isaanii bal'ina keessa isaan dhiisanii deemu waan ta'eef dhaloonni bal'ina keessa jiru sun ammoo dhaloota biraa dhaloota laafaa uuma. Egalee kanaafuu warroonni teeknooloojii fakkeenyaaf kaameeraa amma ittiin waraabamu jiru kaameeraan dura jiru kanneen teeknooloojii fayyadamaniiti dalagan. Teeknooloojii fayyadamanii kaameeraan dalagan. Fakkeenyaaf yoo ilaalle simbirree yookaan immoo waa wayii gimbaalii waan adda addaa kaameeraa yoo ilaalan ija namaarraa fakkeenya fudhatanii dalaguu danda'an. Yoo fakkeenya fudhatan jalqabbiin isaa beekumsa fayyadamaniiti sammuu isaanii fayyadamaniiti malee teeknooloojii fayyadamaniiti miti. Dhaloonni teeknooloojiitti fayyadame immoo teeknooloojii akkamii oomishuu danda'a? Dadhabina uuma. Iddoon bashannana nama dadhabaa uumaa jedhama. Iddoon bashannana nama dadhabaa uumaa miti jedhee kanaafuu teeknooloojiin nama dadhabaa uumee jennee asirra fudhannee hin dandeenyu. Yaada keeti meebii? Akka yaada kiyyaatitti. Saniifuu teeknooloojiin nama dadhabaa uuma jedhee yaada. Teeknooloojii hundaa miti. Teeknooloojiin marrillee barbaachisaa miti dhaloota kanaaf jedhee yaada. Teeknooloojiin ka dhiibbaa qabu nurratti dhiibbaa qabu jira. Yaada kee irratti dubbii qaba. Geeffateerta gara keeti. Teeknooloojiin saayidiin isaa guddaan gara ifaati ana biratti. Gara bu'aa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii wal fakkaataatti bakka wanti fokkataan jiru wanti onnoo keeti ija keeti karam laaluu barbaadda. Asuma teettee karra girgiddaan gamanaa dukkanaadha girgiddaan gamanaa biraayitiidha. Gara dukkanaa laaluu yoo barbaadde isatti naannoftee teetta. Akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf anuma tiiktookii yeroo laalu tiiktookiin kiyya baay'inaan onnoo naa fida. Shu'aaraa arabaa naa fida. Fi shi'irii arabaa naa fida. Waan ati ilaaltu, waan ati hordoftu. Maaliif? Anatu garas laaluu barbaade. Algooritimii caalayyuu yoo inni hin fidin anillee sarchiin godha waan sana. Amma namni TV banatee, rimootii banatee TV itti awwaala bantu. Lakkoofsa qofa maaltu jira? Waan ati piingoote jira. Miti? Afrikaa TV jira. Afrikaa TV fa'aa jira. Awwaala irratti. Eegas immoo itti aanee Suudii fi Madiinaa Makkaa jira. Eegas itti aanee ETV fi OBN jira. News illee barbaanna waan ta'eef. Kana jechuun dhaloota ammoo bara fakkeenyaaf ijoolleen ammoo akkam gooti? Lakkoofsa yoo piin godhuu sodaatan jechuudha. Lakkoofsa barbaadan tuqanii laalan. Kanaafuu abbaan maal laala manatti? Oduu laala. Haati maal laalti? MBC laalti. Yookiin ammoo MBC2 laalti. Diraamaa yookiin MBC1 laalti. Ziyadwaanii. Ijoolleen maal laalti? MBC3 laalti. Qaawwi itti ilaalan ijoolleen duraanii. Ijoolleen teena. Ijoolleen ammaa Netflix laalti ijoolleen ammaa. Netflix ilaaltee gola. Eeyyee. Netflix ilaalti. Ijoolleen Netflix ilaalti. Amma qaawwi itti ilaalan takkitti himatan. Gara laaluu barbaade ilaalee namni bartuu. Mitiree kanaafuu saayidiin teeknooloojii biraayitiidha. Maaliif jennaan
Amma ani fakkeenyaaf nama wahii beeka. Nama idmee isaa YouTube irraa qaru. Ilmi YouTube kanarra hin jiru jedha sheek eenyuun Dr. Naif namni beektaa yoo jiraatan jechuudha. Dr. Naif jechuun nama akka hayyooti Arabiffaan beekamu keessarra yoo minaalbaata namni beektan jiraatan. Naifi? Dr. Naif akkasidha. Jechuun inni iyyuu itti jiraatee jennaan akkas ragaa akkasii bahaa miree. Sirriidha. Gosa ilmi addunyaa kanarra jiru keessaa ilmiidhaan addunyaa kanarra jirtu hunda keessaa ilmiin YouTube irratti hin fe'amin YouTube irraa ati barattee professional ta'uu hin dandeenye hin jiruudha. Kana gaafa jennu immoo sartifikeetii aanillee warra barsiisuu jira. Online irratti. Wanni barbaadamu asitti ilmi yoo ta'u ilmi YouTube irra hin jiru jedha. Namni ofii ka'anii beeku jira. Hiriyyama keenya keessaa jechuudha. Isinillee beekuu dandeettan maqaa yoo barbaachisaa illee hin ta'in. Nama yeroo hunda YouTube irraa qaruu beekan. Fakkeenyaaf jaami'aa fi ma'ahadni adda addaati kolleejiidhaan garaagaraa hin jira honorra. Weebsaayitii irraa, YouTube irraa, Telegiraama irraa garaagaraa warri barsiisan hin jiran. Cheenii babal'isanii jechuudha. Garuu sanuu osoo hin taane waan akkasitti galmooyitee maalii barattu osoo hin taane nama ofummaa isaatii konsistansiidhaan gattaa'ee sa'aatii san nahwii qaruu jira ganama. Itti aanee tafsiira qara'ee, itti aanee taarika qara'ee bahu jira. Nama akkasii beekan. Nama sa'aatii haga irra turu beeku, haga qara'u beeku, haga baratu beeku. Eegas immoo ogummaa isaa afaanii, ogummaa isaa maalillee sa'aatii itti guddifatu. Sa'aatii isaa wanarraa teekinooloojii irraa baay'ee qara'ee namni sun wayitee inni daawaa guddaa waan isaa hin mi'aaye. Wayitee inni haasawuun isaa hin bareeda. Eessatti qara'ee isaa ka'aati hin beekne namni kun nahwiillee danda'ee jira. Tafsiira kana yoom akkana tafsiira kana qara'e yeroo jettee ati yaaddu namni kun garuu tafsiira gadi fageenyaan waan mufassirtoonni gurguddaan duraanii irraa kaasee haga mufassirtoota ammaa warra fakkeenyaaf afaan tafsiirri kun ka taarikaan hiikamee jira, ka atharaan hiikamee jira, ka wantoota seenaawwan duraanii qisasaan hiikamee jira, kan lugaadhaan hiikamee jira, nahwiidhaan, balaagaadhaan kan hiikamee jira, siiraadhaan, jireenya rasuulaatiin kan hiikamee jira, arabiffa aartiidhaan kan hiikamee jira. Fakkeenyaaf viraalul qura'aan nan beekte yoo jiraattan aartiidhaan hiikame. Onoodhaan ogummaa fanni aartii afaaniitiin hiikame litiraachariidhaan jechuudha. Gan akka namni tafsiirri bal'aa waan ta'eef osoo addunyaan guutuun galmeessaa ooltee warra hiikteen fixxu garuu waan adda addaatiin hiikame. Waan kana kanneen qooda kanneenii hundarraa nama qooda qabaachuu danda'e namni kun. Teekinooloojii maannu YouTube irra baratee jechuudha. Kana jechuun namni kun waan hin beeku. Fiilmiidhaan fufukkataa hin beeku namni kun. Waan ijoolleen mana keessatti hin guddattu hin beeku. Maqaa isaatu itti himtee. Fakkeenyaaf YouTuber Mr. Beast jetteeni Mr. Beast maal akka ta'e hin beeku. YouTube irra jira garuu YouTube guddaa YouTuber guddaa addunyaa subscriber guddaa qabu wahii hin beeku. Ofii garuu maayini sa'aatii 24 YouTube irra turee barataa jira namni kun. Kana jechuun saayidiin teekinooloojii biraayitiidha. Garuu karaa ati filatteetu si murteessa. Namni karaa filatu irratti hagam of leenjisuu irratti fedhiin namaa qabamuu danda'a. Sun ammoo waan qormaata mataa isaa danda'e. Qormaata kana qaxxaamuruun chaalenjii kana bahuun chaalenjii kana darbuun guddisa irratti hundaa'uu danda'a. Akka maatiin itti guddisetti. Akka ati itti of qabde disipiliinii kee, koomitmentiin kee kanneen barbaaduu danda'a. Garuu saayidiin teekinooloojii parsantii 100% garri guddaan biraayitiidha yaada. Teekinooloojiin keessattuu saayidii itti fayyadamaatiin dhiibbaa qaba sirriidha. Sun ammoo san keessaa tokkoffaan sooshaal miidiyaa malee fakkeenyaaf firiijiin teekinooloojiidha. Firiijii waa ittiin qorrisiifachuuf keessa malee waan biraa keessa raftu. Keessa raftu garuu akkuma sii qabbaneessan wanni itti dhuydu sun kokkee kee irratti dhibee fiduu danda'a. Gororoo kee irratti itti fayyadama firiijiitii miti kaasuun. Itti fayyadama firiijiiti. Firiijiin nima qorrisiisaa mi'oo keessa keetti waan biraan godhu. Cabbeessee yoo ture bishaan biraa dhabdisuma dhuyde. Bishaan sammoo. Itti fayyadama sanuu hin banne. Itti fayyadamu jechuun waan kana fakkaatee maal ta'e ta'a sooshaal miidiyaa yoo daangaa dabarsite si miidhuu danda'a. Waan laaluu qabdu dhiistee yoo waan biraa laalte si miidha. Miidhuu danda'a yoo sun ta'e si miidha. Wanni as bira kaasu jiru ammoo wanni bakka kanatti haasa'u jiru waa dhalootaati miti jedhee waa waliigalaati.
wanni namni ati fakkeenyaaf fudhatte kuni parsantii 100 keessaa nama meeqatu parsantii 100 keessaa parsantii meeqatu akkanatti fayyadamu jira. Kana pointiin. Meeqatti fayyadamu jira jennee parsantii xiqqaadha. Parsantii 5 jechuu dandeenya. Parsantii 5 namni akkasitti fayyadamu. Saniifuu as bira miidhaa isaa caalu jira moo bu'aa isaa caalu jira? Miidhama caalu jira. Miidhama caalu jira miti? Miidhamaadha nama. Miidhaa caalu jira? Miidhaan hin caalu. Miidhama caalu. Miidhama sanii kaa miidhamni? Xiqqoo garagara maaliif barbaade beektan kana? Miidhamaan hin caalu. Miidhamaan namaa mi? Miidhaan teekinooloojii yoo ta'e teekinooloojiin hin miine namatu miidhame. Itti fayyadama teekinooloojiitu nama miidhe. Itti fayyadama teekinooloojiitu nama miidhe. Saniifuu eega parsantii guddaa itti fayyadamni teekinooloojii nama kamiidhu taate teekinooloojiidha sababni. Miti sababni teekinooloojiidha. Waliigala. Miidhaa kana. Eenyummaa keessa gachiisee jira. Afaan si wallaalchisee jira. Ijoollee haadhaaf abbaa wal wallaalchisee daa'imman. Sooshaal miidiyaan fakkeenyaaf fudhannee teekinooloojiiwwan jiran keessaa amma akka inni martuu akka baadiyyaatti itti fayyadamu sooshaal miidiyaadhaa miti. Sooshaal miidiyaa yoo intarneetii illee fayyadamu baatu bilbila ima fayyadamu. Walitti nu kaleessee moo mata dureen sagantaa kanaallee teekinooloojiin addaan nu fageessee moo walitti nu kaleesseedha. Waan silaa walitti kalaahuu qabu wahii addaan nu fageessee waan silaa walitti kalaahuu baatullee dhiibbaa hin qabne wahii ammoo walitti nu dhiheesse. Fakkeenyaaf aadaa gachiisee jireenya hawaasummaa amantaa dagachiisee. Waa danuu miidhee baqa. Waan baay'ee waan silaa kunniin hawaasummaan amantaan aadaan afaan kunniin waan silaa dirqamaati. Waan barbaachisaadha walitti dhiyaatu. Aayirintisiidha. Dirqama kunniin kanneen addaan nu fageessee wanni nu walitti nu dhiyeesse walii bilbiluu wallaaluu inumaa kanneen waan si ajaa'ibu fakkeenyaaf namni tokko duraanii Ameerikaa dhaqee yoo waggaa dheeraa ta'e yookaan biyya biraa dhaqee waggaa dheeraa taa'ee dhufe namni hawwiidhaan nama san arguuf mi'aa qabaataaf amma nama biyya biraatii dhufe yeroo hunda wal argitanii miti gaafa inni dhufellee uumaa tokko. Namni bitaa wal dubbisuu yeroo bitaa alaa mi'aan qabaatu. Duraan wal gadi dhiisuu yeroo walitti boohee gaafa wal argullee gaafa addaan deemu. Gaafa addaan deemullee. Walitti boohee turee walirra turee. Bakka walii bilbilaa deemaa jedhamu. Amma walii sun jabbatee meeshaa bichaa sirraa fuudhee ka deemu hin jiru. Hin jira. Siigalee maaliif? Maali kun? Waliin haasaa dhufte gaa. Wajjiin wali ishii kun amma wajjin nu fageesse moo walitti nu dhiyeesse? Addaan nu fageesse. Namni akkanatti yoo ta'u fakkeenyaaf saahibaa walii wajjin nu maali yoo ta'e parsantii guddaa namni silkii ilaalamu waliin haasa'e. Waliin haasa'e namoo amma silkiidhaaf lafa kenne sagantaaf lafa kenne malee sagantaa dura namuu bilbila kun uffata jalaa qaba ofirraan fageesse. Galee saniifuu addaan nu fageesse moo walitti nu dhiyeesse? Addaan nu fageesse. Wanti tokko yaadadha rasuulli sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaanii waliin akkanatti taa'utti osoo jiranii yaadaan lixanii jiran kana qalabatii isaanii akkana godhan ofirraa baasanii darban. Qubeelaa qubaa isaanii maaliif akkas gootan yaa rasuulallah jennaani sahaabaan isinirraa na shaagalee jedhanii sahabaadha isinirraa na shaagalee jechuun qalabatii sana akkana godhan ta'anii jechuun tamasxanee bakka yaadaan deemanii jira. Shakala ni hankum. Shakala ni hankum jedhanii baasanii darbanii ofirraa sababa qalabatii sanii sahaabota san wanni jedhanii jiran. Galee yaadaan taranii. Jaraaf bakka kennuuf jecha qubee san fuudhanii ofirraa baasanii darban. Akkas jechuun maali? Bilbila kanatu addaan nukutu jira miti fakkeenya fudhachuu dandeenya fakkeenya gaariidha kun. Galee waan silaa nu shaagalu baasee darbuu qabna teekinooloojiin walirraa nu shaagalee nu shaagale. Gurguruu fa'aa qabna yookiin. Bilbilli walirraa nu shaagalee nu shaagale. Shaagaleera. Teekinooloojii yoo jenne teekinooloojii maraa miti bara. Bilbilli walirraa nu shaagalee. Jechuun kan itti gurgurtu sun illee humna shaagalan darbuudha malee. Saniifuu waan akkasii san irratti dhiibbaa akka malee irra godhee jira. Teekinooloojiin faayidaa hin qabu waliigala jennee dubbachuu na deemu. Teekinooloojiin gariin akkaataa itti fayyadamaati. Teekinooloojiin gariin ammoo dhaloota kana dadhabaa godhu jira. Hawaasa keenya seentardi goonee gaafa. Fakkeenyaaf amma sammuu namaa kana dadhabaa godhaa jiru jira. Fakkeenyaaf amma biyya wahii maqaa isii irraanfadhee jira. Kantiibaa wanni roobootii kantiibaa godhatte. Allahu. Yoo quba qabdaa ta'e hin beeku. Dubartii roobootii kantiibaa magaalaa godhatteerti. Hin jira sooshaal miidiyaa irra. Yeroo garii yoonnoo jedhamu tokko illee hin jiraar. Namni addunyaa bulchaa yookiin roobeetiidha. Wanni jedhamullee jira. Ameerikaatu
Roobootiidha. Ture. Wanni jedhamu jira. Garuu amma ifaan ifatti roobootii dalagee kantiibaa magaalaa goote. Bakka namni dalagu jechuudha. Hagamta akka sammuu namaa dadhabsiisaa jira. Bakki kun wanti akkas godhamuuf maybe wantoota corruption hambisuuf wanni kun. Wanni mootummaan akkas godhee fi. Aktiiviidha. Corruption hambisuu danda'a. Advantage isaa side advantage isaa percent 90. Wannoon isaa. Garuu nama diplomaasii danda'a akka wannoo caala nama caala waan itti fe'ame waan ta'eef corruption hin jiru wanti ohii waan sirrii ta'e ohii dalagaa jechuudha. Garuu miira dhiisee haqa irratti. Wannuma kanniin waan malaammaltummaa fi waan akkana kanaa kanneen hambisuuf biyyi akkas goote sun akkas haa ta'u malee garuu dhiibbaan qabaata ilma namaa irratti. Roobootiin. Nama sibiilaan jijjiiruu jechuudha. Nama sibiilaan jijjiiruu jechuudha. Dhaloonni kunillee ammoo sanii irratti fugata. Roobootii irratti fugata. Dipendensi uumaa. Sooshaal miidiyaa irratti sanii irratti fugatu hirkattummaan teekinooloojii irratti dhaloonni kun qabu. Teekinooloojii irratti dhaloonni kun hirkatee jennaan oomishaan jiru waan bira duubaan. Irratti hirkatee jira teekinooloojii irratti oomishaan jiru miti. Ani numa yeroo garii otuma kanatti taa'ee ilaalu maal fakkaata akkuma jalqaba. Dhaloonni jaban maaluma dhaloota dadhabaa uuma. Dhaloonni dadhabaanoo jireenya jabaa uuma. Saniifuu dhaloonni nu duuba jiru suni warri teekinooloojii kana sammuu isaa fayyadamee teekinooloojii kana kalaqe dhaloota dadhabaa uuma. Dhaloonni dadhabaan kun immoo dhaloonni nu booda jiru ammoo dhaloota dadhabaa ta'a. Namni rakkoon nama jabaa uumti. Nama jabaa uumti. Namni jabaan iddoo bashannanaa uuma. Iddoon bashannanaa nama dadhabaa namni dadhabaa rakkoo uuma. Rakkoo uuma. Akkasitti deebi'a. Sarkila keessa jira. Saniifuu dhaloonni nu booda jiru kuni dadhabaan ta'u itti adda. Yoo waan kanatti qaaman. Kanaan wal qabatee dhaloonni hamma jiru jechuudha. Actually impact of social media yeroo ilaallu specifically jechuudha. Maaltu jira social media kanarratti? Baay'inaan akkuma beekamu dominate kan godhu social media kana eenyu yeroo jennee ilaallu eenyunni akka rool moodeeliitti namni fudhatamee akkas jedhamee yookaan immoo akka addunyaa islaamaatti jechuudha baay'ee irratti hin hojjetamne hin jirruyyuu. Kanaafuu har'a hojjechuun barbaachise dhaloonni guddataa jiru nama aadaa hojii cimaa qabu namallee namoota garaagaraa kan ifa addunyaa ta'an jechuudha teekinooloojikaal advaansmentiidhaan rasuulli keenyallee sa'a turanitti waayizawee sallallahu alaihi wasallam gaararra dhaabbatanii turan kan daawaa himan. Maaliif namoota baay'ee akka qaqqabee daawaan kun immoo kamiyyuu baay'ee wama dhageessu wama argitu taata dhumarratti jechuudha waan tokko yaada sitti uume gaafii sitti uume gaafiin sunillee hojjechaa boodarratti jechuudha haala siif ta'a haalli sun immoo eenyummaa kan keessiif ta'a. So har'a islaamummaan addunyaa kanarratti yookaan yaada islaamofoobiyaa yaada islaamummaa xureessitu baay'ata yookaan immoo yaada sheexaanaatu baay'ata ijoolleen illee akka fakkeenyaatti fakkeenya waan hin qabneef jennaan aadaa cimaallee akka Afrikaatti immoo akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaallee jirra warreen kaan maal godhu hojii jaraa hojjetu daa'imman jaraa sirriitti kontirool godhu nuuf immoo waan nu hadeechuu nutti kennu jechuudha fiilmiilee garaagaraatu uumama ijoolleen osoo hin guddatin seeshuwaalaayizd taatee guddatti intelekchuwaal maayindiin isheellee hin jiru. Dargaggoon jechuudha seenaa tokkotu jira ummata musliimaa naannoo sana tureetu ummata kaafiraa wajjin jechuudha waraana walitti ba'uudhaaf gaafa jedhanii ergamaa tokko ergamootiin inni kan kaafiraa sun ergamaa sana yoo ergee jedhu dargaggeessa tokko arga kan taa'ee boo'u jechuudha maaltu si boosisaa jennaan. Rasuula yaadee sallallahu alaihi wasallam dhaloota amma jiru na yaachisee jedheen achiin eega dhaggeeffatee gara mootichaa deebi'ee dargaggoo argee akkana naan jedhee jennaan yeroon hammaa miti. Hamma hin geenye moohuu hin dandeenyu dhaloota kana moohuu hin dandeenyu maaliinu jedhee booda waggoota baay'ee booda ammas jenereeshinii biraa eegee jechuudha ergamaa yoo ergu dargaggoo boo'u arge maaf boossaa jaalallee koon nagattee baddeenaan boo'a. Hamma yeroon hamma konkuur goonee yookaan immoo konkiir goonee dhannee jechuudha viktirii yookaan olaantummaan keenya ta'uun isaa waan hin oolleenna dhaloota jaalalleef boo'u
eenyuun ashannafuu danda'a. Eenyuun kaayyoon qabu ka. Kaayyoon qabu ka. Maaliif jaalalli koo wal jaallachuu jechuun koo maayini just emotioniin koo kan rabbiin uume jechuudha. Shaawaan hawaan beeylada irras jira eenyurras jira. Garuu kan adda si baasu himmaa kan kee kaayyoo jireenya keetii beekumsa irratti hundooftamoo maal irratti hundoofta kan jedhudha. Dargaggoo hamma jiru baay'inaan yoo ilaaltee jette barumsa hin jaallatan. Barumsa jechuun diina jiraati baay'isawee inni barate eessa isa barate eessatti argeessa ga'e jedhaar. Inni ilaalaa jiru waan baranne waan ta'eef baay'isawee sooshaal miidiyaa irratti tiiktookii irratti isa 10tti isa 12tti adda kutee isheen durba taate wama ta'e kontattiidhuma kolfaa gadhiifti inni dhiira ta'e wama ta'e gadhiisa. Wahumti waan si jijjiiru uumullee hin jirtu gara. So waan si jijjiiru waan adda ta'e wayii kan ilaalle kan xabaa gara xabaa ilaalu maaluma xabuma sana uuma jechuudha. Dhaloota akkasii taanii jirra bakka. Maateriyaalizimiin uffata nadha uffadhu caammaa nadha keewwadhu laala malee maalummaa kan koo. Namni ol ta'u baay'isawee gaafa yaadni kan kee zeeroo ta'e maalummaan kee zeeroo taate jedhan sheekni beekamaan addunyaa. Ati jechuun yaada ati yaadduun qixxeedha. Nama tokko jechuun gaafa yaadni kee zeeroo ta'e gaafa yaadni kee waan uffattuuf waan nyaattu qofa ta'e it doesn't matter. Yoon hadha kee hadha galgala du'e baay'isawee wanta nyaadhu wanta uffadhu wanta keessa jiru na duukaan qabbaraa'u. Kannaa wajjiniin adeemee jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhe suuratul yaasiniin keessatti jechuudha. Warreen du'an jechuudha innaa nahnu warreen du'an ni kaafne wanaktu wa'asaarahum kanillee dura buusan khayrii jaraa jechuudha kanillee dhiisan leegaasii ati dabarsitu maa inni waggaa 100 miti waggaa 30 har'aa namni waa'ee kan koo maal lafaa qabaa. Fakkeenyaaf mootota gurguddaa gaafa Imaamu Bukhaarii turan har'a addunyaan hin kaafti. Garuu seenaa keessatti Imaamu Bukhaariin Sahii Bukhaarii irratti osoo muslimni tokko maqaa jalaan kaasin hin dabarfata. Subhaanallah. Aishaa radiyallahu anhaa ilmaan qabdi ture. Leegaasii isheen seenaan maaliin isiim ilmiidhaan waan ati irratti fookas gooteetu ol si kaasa haga dhumaatti jechuudha. Dhaloonni amma jiru garuu dhaloota ilmiiti. Dhaloota shaawaa, dhaloota maateriyaalizimii fakkeenya kan godhatu warra kuwaasii taphatu warra dhiiraa yoo ta'e jechuudha. Inni mataa yoo akkas murate inni kunis muratee ba'a. Inni birrii ofiif taphata anasii jireenya koo kan maalin godha. Hagas walirraa fagaannee jechuudha. Hagas ofirraa fagaannee asteenyee kan laallu kan biraati. Jaarsaaf jaartii gidduutti illee dhiirri tokko yeroo asii taa'ee fiilmii ilaalee jedhu dubartii ishee fiilmii sana keessa jirtu yoomuu hin argatu. Asbiratti fayyummaan qabu bultiin kan keellee jechuudha. Siif galamii. Asbiratti waan kana miidhuudhaaf fakkeenyaaf addunyaan amma teekinooloojii kanneen irratti milkooftee teekinooloojii kanneen akka gaarii fayyadamtee jireenya isaanii akka gaarii jiraataa jiran wanti hundi isaanii guutamee jiraataa biyyoonni guddatan jechuudha. Biyyoonni guddatan haga kennaa ittiin miidhaman waan maraa fakkeenyaaf fayyaa keessatti illee hanga kennaa ittiin miidhaman. Maaliif seeti jarri yoo itti fayyadaman jechuudha. Waan tokko furuuf itti fayyadaman. Anama fakkeenyaaf waan si dhibu sooshaal miidiyaan fayyadamu keessaa yuutiyuubiidha. Yuutiyuubiin akka inni jireenya koonaaf laaffise sitti ma jedhee meedikaal laayifii jechuun baay'ee ulfaata sa'a 24 yoo qo'attee kan hin dhumnedha. Garuu gaafa yuutiyuubii irratti viidiyoo leekcharii sa'a tokko walakkaa sa'a 2 saffisiisee baay'isuu 2 taasisee jechuudha. Achirraa waan hunda islaayidii koo nan bana kitaaba kan koo nan bana nan dhaggeeffadhaa nan laalaa performansiin koollee ol jechuudha. Gara hadiisaatiin illee Muhammad Salaa Dr. Muhammad Salaa jiru miti Hudaa TV irratti kan Riyaadus Saalihiin qaraa'isan Riyaadus Saalihiin duraan isaan irratti hin fixe. Yuusii yaanni kan tafsiira yoo qara'uu barbaade yoo maal karaa ati deemtetu baay'ee murteessaadha jireenya kee keessatti. Teekinooloojiin ifa guddaadha sii galee. Gaaffii keessaa geessu biyyoonni gurguddaan waan kana kennaa ittiin miidhaman miti biyyoonni guddatan takka biroo ammas kawanni jireenya isaanii guutame hanga kennaa ittiin miidhamu baatus addunyaa islaamaa qofa waan ta'aniif nu caala ittiin addunyaawwan kaafiraa wessarni caala ittiin miidhaman. Fakkeenyaaf biyyoota bahaa keessaa Chaayinaan ittiin miidhamtu teekinooloojii haga Arabni ittiin miidhamtu. Garuu
Riisorsiin Arabni qabdu qabeenyaan guddaadha. Fooqileen achi keessa jiru addunyaa keessa hin jiru. Addunyaa biraa keessa. Gammachuun makiinaadhaan leegzariin gurguddaan manneen leegzariin waan akkas akkasii haga addunyaalee lixaa fi addunyaalee bahaa akka Chaayinaa fi akka Jaapaanii keessa jiru hin jiru. Haga Araba keessa jirutu caala guddaadha jechuudha. Kun immoo maaliif seete? Garuu itti miidhamu irratti dhaloonni isaanii haga dhaloota kanaatiin addunyaa Islaamaa qofa waan ta'aniif miidhamuudhaaf ka isaan saaxile hin jira. Fakkeenyaaf dura ta'uu danda'a moo populaaritiin addunyaa har'aa populaaritii addunyaa Islaamaa waan hin taaneef immoo wanti miidhaa kanneen akka ittiin miidhaa kanaan xaqqaamtuuf kasirratti uffise waan kana waan populaaritiin akka Islaamaatti nu qunname namni kun harka guddaa akka Islaamaatii fi akka Afrikaatti nu qunname malee akka addunyaa kaawwaniitti namni haga ofirraa eeguu qaba waan sana. Waan kana olaantummaa Islaamaa nurraa cabnaa moo Afrikaa ta'uu kennaan kolonii keessa jirannaan immoo maa inni? Maaliif seete kuni amma actually gara lachiinuu irra jedhamu akka addunyaa Islaamaatti ilaala waan kana. Akka addunyaa Islaamaatti golden age kan jennu Islamic civilization sun dabarfate qaroomina Islaamaa. Yaa kuteera. Kuteera keessa inshallah ni deebi'a yoo kun immoo kan deebi'uu danda'u yoo seenaa keenya barree har'a himmaa guddaa qabaanneedha actually inshallah ni deebi'a garuu kan jechuu barbaadu maa inni hamma jechuudha addunyaa Arabaas haa ta'u addunyaa Islaamaa kan jennu kana yoo laalle Product jarri produce nu godhanii wama jarri uumanitti fayyadamna akka jarri fayyadamaa nuun jedhetti jireenya jarri nuuf fila jiraanna malee fooqii Araba keessatti ijaarame ilaalinati. Dubartoonni Arabaa akkoo production irratti yookaan immoo barumsa irratti hin bobbaane barumsaan hin deemne technological advancementidhaan hin deemne isti maqaa namoota fiiziksii ilaalii fiiziksii irratti kan jiran namoota meedisinii irratti ilaalii namoota maatimaatiksii irratti ilaalii waggoota jaarraa almost 15 dura muslima turanis hamma replace ta'anii maqaan illee maqaa faranjiiti. So ati mentalitiin kan kee maa inni waa haaraa uumuu osoo hin taane wama jarri uumanii sitti kennan akkuma jarri fedhanitti fayyadamuutu sitti dinqii ta'a. Ajaa'ibuma bakka. TikTokii kanarra ba'uun ajaa'iba addunyaa Islaamaatiif. Uumuu miti baay'isawee akkamittan impaaktii kana fidaa TikTokiin kun riisoorsii guddaadha uumuu illee hin dandeenye mitiiree. Yoon uumuu dadhabee akkamittan Islaamummaa ittiin leegaasii guddaa uumee karaa kanaan jechuudha jijjiirama guddaa fida namni jedhu hin jiru. Gaanii Malmuftah mucaa jedhamu san gaafa Qaxar irratti jechuudha 2020 dha miti kan 2023 natti fakkaata FIFA World Cup sana jechuudha. Mucaan sun gaafa umrii isaa waggaa 14 kutaa 8 ta'ee Dr. Zakirii wajjiniin Anthony walgahii tokko kan Dr. Zakir irratti argame Dr. Zakir jedhe ansiin haasa'uun barbaadaa jedhee jennaan mucaa bicuudha wallahi meeseejii inni gaafas dabarseef World Cup irratti gaafa inni dhufu namni gaafa niyyaa guddaa qabaate disabilitiin isaallee jechuudha kaayyoo isaa sanarraa akka isan dhowwine hin arge maal jedhe Dr. Zakir jedhe an himmaa guddaan qabaa maa inni jennaan addunyaa kanaa fi misconceptionii Islaama jiru jechuudha. Hundasaa akka guutummaatti addunyaaf dabarsee Islaamummaa maal akka ta'u beeksisuun barbaada jedhee jennaan Dr. Zakir baay'ee mucaa kutaa 8 ta'ee jechuudha. Baay'ee isa ajaa'ibsiifatee du'aa godheef akka shifaa ta'u akka rabbiin isa dhukkuba isaarraa illee isa fayyisu jechuudha. Achii booda gaafa World Cup itti dhufee innaa ja'alnaakum سبحان إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جدي تعالان كيسر ربين برتنا من ربين صداتو دا كان نمو يسن أدادا تاسفني أكا نشيدي تججو أكا dhiiraa dhalaa fi akka sabaaf sablammii tokkotti kan isin uufne biiutii yookaan immoo bareedina achi keessaa akkasiin argattanuuf jedhe Islaamummaa addunyaaf gabaase. Kaayyoon har'a mucaa waggaa 18 barataa naannoo keenya jiru maa inni mee?
Hundi jaraa TikTokii fayyadamu ni beekna baay'inaan. Maal kaayyeffataa taadha jedhee gaafachuun barbaadan. Yaada bilchinaan guutame kaaftee dhugaa himuuf. Ani immoo maal jedha beektaa? Amma mostly social meediyaan walitti nu kaleesse moo addaan nu fageesse keedu kana keessatti walitti kaleenni kenna. Yoo ka dhuunfaa fi dhuunfaa laallee hariiroo hiriyaa lamaan jidduu jiru yoo laallee ka maatii yoo laallee akka ummaatitti akka islaam community tokkootti illee yoo laallee fakkeenyaaf karaa social meediyaatiin kama isin jettee kana mostly onnaa jechuu ka barbaadu fakkeenyaaf involvementiin namni waan san irratti fakkeenyaaf TikTokiin pilaatfoormii tokko TikTokiin kun addunyaa dhuunfatuu isaa yoo beekne akka addunyaa guutuutti TikTokii kana fayyadamtoota guddaa akka qabaataa jiru. Dargaggeessi baay'een immoo TikTokii kanarraa akka jiru badaa isaa hojjetu yaraa isaa hojjetu toltuu isaa hojjetu akka irra jiru yoo ka beeknu taate nu akka community islaamaatitti fakkeenyaaf amma alhamdulillah waggaa lama dura sheekota baay'ee TikTokii irratti hin argitu. Dubartii qullaa qofa argita. Dubartii qullaa qofa argita. Haqni baduu kennaallee hagasuma turedha waggaa lama dura. Siigalee haqni ijoolleen teennata durbaata musliimaa dannasuudhaaf yookaan ammoo tuniyyuu akka ijoollee TikTokii keessatti arganii san godhatuudhaaf qabdu hawwiin jarri qabdu sun guddaadha. Fakkeenyaaf faaruu amantii biraa sirboota garagaraa uffatuma hijaaba uffataniituma godhamuu ture. Garuu haga ustaazonni baay'atan yoo xiqqaatan wal saalfatu jalqabe. Hir'ate jechuudha haga kiraawudii godheerraa. Tokkoffaa haguma ustaazonni sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ataa dhufanii tokkoffaa namni saalfatuu jalqabaa tokko sani. Lammaffaa ammoo tunuyyuu nama duraaniin osoo bira teettee fa'a gorsa isaa dhaggeeffatuu barbaaddu. Nama gizee marawaan isaa fa'a dhagahuu barbaaddutu sooshaal miidiyaa irraa fa'a fagaatee ati fa'a hin argineen. Eegasii ammoo yeroo godhee pilaatfoormii kanarratti gaafa dhufan amma sheekonni baay'een ka biyya keenyaallee ka biyya alaallee hin argitaan. Siigalee amma biyyaans waan sanniin xiqqeessaa deema. Akkuma ilmi namaa nama daansii wayii agarsiisu wayii ilaalee inni illee daansii dannasee onnaa godhaa jedhee yaadu san fakkeenyuma godhatee deemu san gorsa gaarii tokkollee yoo dhage futunni gorsa gaarii san dabarsuudhaaf inni taasisullee asuma keessa wal qabataa deema. Siigalee wal gargaara. Wal gargaara. Hagnummaan ati of ta'uu keetu amma laal addaan nu fageesse moo walitti nu kaleesse yoo ta'e nu bara hagnummaan ati ofii keetii ofitti michoomuun ofii keetii of dhaggeeffatuun kunillee of ta'uudha. Yeroo garii callisteetumaan iskroolii godhu nama barlaaluu miti iskroolii godhuu bichaan barteeti ta'etu jira. Illaaluu sa'aatii lama sadi taa'ee namni akkanaa kun ofuu dhaggeeffataara. Ofuu laalaa jira. Siigalee biyyaans atama fakkeenyaaf namni martuyyuu spiritually sheenii tokko yoo yaadachiisa wayii tokko ustaazni tokko yaadachiisa ajaa'ibaa yoo wannaa sii godhan TikTokii makanarraanu haqni ati akkanatti paawus gootee dhaabdee of itti dhaggeeffattu sila ammaal keessa jira. Offa asitti hima namni gariin amantimaan jechuu hikmaadha. Ofuma simaa kana hoo maatiitti jirtu fa'a akka ati of laaltu akka ati of taatu akka ati hiriyaa keetii waliin maal akka dalagaa jirtu akka ati hawaasaa waan ati ittiin miidhamaa jirtu kana si dura qaba. Siigalee nu amma warroota riilii akka nu of taanu ammallee nu haa baay'atan jenna. Warreen hayyootiin TikTok irratti haa baay'atanii pilaatfoormiiwwan adda addaa irratti YouTube irratti illee haa baay'atanii biyyaans sheekonni kennallee haa baay'atanii yooma isaan iyyuu dandeettii silaa waa wayii ittiin waraabatanii yookaan edit godhanii gadhiisan yoo hin qabaatin ilmaan hin dhabanii ilmaan isaanii immoo namni marti kan smaartifoonii hin qabne hin jiru abbaa isaanii ka ergaa bareeda dhaloota dabarsan kana haa waraabanii haa gadhiisan haguma sun gadhiifamaa deemuun waan tokko hir'ataa deema jecha biyyaans ati viidiyoo 10 kadaansii qaxxataa callisee foorii peejii keetirra yoo ka dhufu taate sababa namni tokko achi gadhiiseen 9 asii ta'uu danda'a. Sababni 5 akka ummaatitti yoo ta'an sun ammoo tunuyyuu haga ofitti nu deebisuu kennaa haqni of taanu siigalee haqni teknooloojii sanitti fayyadamnee of ta'aatiin hin deemnu nu guddataa deemaadha yaadni kiyya guddaan. As biratti amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti wayitee Dr. Jeelaan aalimni Afrikaan qabdu dhufee TikTokii banatee TikTok irraa qaraasisu agartee birtaruu yeroo si ulfaatee itti turtee dhaggeeffattee eegasisitti tolee yeroo hundaa hordofuu barattu jira daawwasan. Dr. Amaan qaban TikTokii darsi isaanii ganama ganama yookiin sa'aatii irratti anuu argee naan dhaggeeffadha. Ittillee deebi'ee yeroo maraa dhaggeeffachuun barbaada garuu ammarratti argee naanuma dhaggeeffadha. Darsii qaban jechuudha. Laayivii sa'aatii laayivii darsii qaraa
darsiin isaanii kan maskiida ayyaartaan yookiin iddoo qaraasaa jira wahii mana keeteettee ilaaluu dandeetta jechuudha. Kuni advaanteejidha. Kun ammoo piroosesii nuti waan kun jijjiiramuu irratti piroosesiin nu deemnu miilaan yoo ta'e piroosesii warri irratti hojjetu ammoo pileeniidhaan yoo ta'e ispiidiin isaa adda adda yoo ta'e hangamoonni kun jijjiirraa fiduu danda'a. Yaada jedhu irratti amma yaada kee keessatti jechuun nan argadde. Fakkeenyaaf ispiidiin ittiin deemu ispiidiin ittiin deemnu suuta sheekotiin seenanii sheekotiin xiqqoo biizii godhanii suuta. Addunyaan sun amma dhiibbaan wanni akkanaa qabu addunyaa ammaa irratti xiqqaadha. Maaliif jennaan addunyaa ammaatu ispiidiin ishee asii miti. Namni sirra hojjetaa jiru sirra dolaaru ammoo ispiidiin isaa asii miti. Miiliyoonaan investu godhee biliyoonaan investu godhee sirra hojjetaa jira. Ati immoo sheekni dhufuu wahii hin fayyada dhugaadha. Bu'aa guddaa qaba. TikTokiin makamuun. Inumaa gara faallaatti illee hanga inni TikTokiin makamuu saniin namni aadeffatee addaaftu godhee isumayyuu ignoor godhu wahii. Isumayyuu ijoollee dhamaatu wanta kan beekne foloora bichaa qabaatteef isaan walii wal qixxooyitee wal falmitu isaan walii wal qabaatee wal arrabsitu. Waan akkasii fa'aatu sadarkaa uumamuu irra jirra jechuudha. Tigalami taayimsituu times 10 deemuu dandeenya. Maal godhuudhaan yaada isin kaaste fakkeenyaaf lafuma kaanii pilaatfoormii uumuyyuu himaa sadarkaa sanitti himaa qabaachuu addunyaa islaamaa konverti gochuuyyuu populaaritii addunyaa islaamaa fiduuyyuu sadarkaa sanitti deemuu yoo danda'amuu hin qabu baay'ina uummata islaamaatiif potenshaal uummata islaamaa addunyaa guutuu keessa jiru bu'uureffannee yoo waan kana tilmaamnu fakkeenyaaf wanti miidhaadhaan akka islaamarra gahe miidhaadhaan dhuunfaa maatii gargaraarra gahe maatiiwwan hundarra gahaa jiru sababa nu islaama taaneef ta'uu isaa kaasnee turreef yoo kanaaf ka ta'u ta'e ispiidiin nu ittiin deemuu qabnu isuma kana ta'uu yoo qabaatu gahaa ta'uu hin danda'a yaada jedhu. Yaa naagaleera amma bar akkamseet hagni sirratti duulamuu fi hagni ati gootu wal simuu dhabuun suni dhaloonni kun akka inni ofi hin taane akka gabra teeknooloojii ta'u. Ofuu dhaggeeffatuun haga inni itti ulfaatu akka ta'e ifa gala nama maraafiyyuu ifa gala. Garuu riiliimee sandiisiyyuu okee amma alhamdulillah kana faaruun karabbiitii sheekota hamma wayiitu toora sooshaal miidiyaa kanarraan amma mil'ataatiin hin jirra haa ta'u saniyyuu mitiyyume ilmummaan namaa kun osoo sheekonni bichaaniyyuu ka baay'atu taate hagam beekumsaa fi hagam intarteemantiidha bakka kenninaadha malaal gaafii guddaan. Sun ammoo gaafiin isaa akka itti sheeppite. Akka itti sheeppite. Sheeppitayiitii qofa osoo hin ta'in filan nama keeti bar. Filan nama keeti. Moor ilmi namaa fi intarteementii filatama sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu yuutuubii illee ilaali tiktookii illee ilaali. Fakkeenya isaa kaasu. Sun akka itti sheeppite yoo hin jedheef reef waan wayii kaasnee turre viidiyoodhaan duratti. Isiin fiilmiin guutuun guutuu haramaa jette. Ndammoo fiilmii qoqqoonnee ilaaluu dandeenya jenneen. Miti isiin sammuu isii fiilmirraa cufteerti. Maal tokko cuftu isii godhe akkasiin itti sheeppitaati. Gaafa warri sheeppu nu godhe sun fiilmirraa intartiimentii irraa nu cufe intartiimentiin harki guddaan haraama. Fakkeenya Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni nama kolfisiisuuf qofa haasa'u maal jedha hadiis no hadii inda gadhee garuu nama kolfisiisuuf qofa waan haasa'u kan laallanne laa yubaalii jecha yaadataan jiru namni waan dubbatuu fi waan dhiisuu fi osoo hin yaadin osoo hin bareedin si kolfisiisuu qofa irratti xiyyeeffachuudhaaf haasa'u. Faniin akkasuma mire intartiimentiin waan haasa'u kun rabbiin mufachiisaa rabbiin dallansiisaa nama dallansiisaa hiriyaa dallansiisaa nama miidhaa nama rifachiisaa nama seerota ittiin wantoota ittiin nama kolfisiisuu dandeettu. Kolfi hin jiru miti islaamummaa keessa jira. Ittiin nama kolfisiisuu dandeettu 10 tarkaanfattee fakkeenyaaf 10 tarkaanfattee goota. Isa kana hunda caccabsitee jechuudha. Ati rabbiin sii kaa'e kana kolfa keessatti gootaa miti. Gaafa waan kanniin ulamaa'iin kennan nurratti dalaganii yookiin ammoo dhaloonni islaamummaa baruudhaan itti dalaguudhaan ofirratti dhaloonni jijjiiramee fakkeenyaaf. Sa'aatiin dhaloonni itti jijjiiramee dabaree miira seenaa keessatti itti jijjiiramee osoo jedhee dhaloonni intartiimentii kanaaf olaantummaan kennu ilmi maaf olaantummaa kenna sooshaal miidiyaa kanaafuu akka itti sheeppite jechuun kiyya. Naagaleera an amma takkatti waan tana jedhee bichaa hadiisu ka reefu inni Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam qubeellaan quba isaanii
osoo Narraa akkana godha narraa isin Isinirraa biyaans jecha reefuu naaf ilkaase kana yaada reefuu naaf ilkaase kana nu hawaasni nu ilaalaa jirullee nu hin dubbataa jirullee waan kana keessatti biyaans hiriyyaan wal yaaddee wal argitee buna eegaa jajjee booda ati waliin haasa'uu sanii miti. Siigalee yoo waliin haasofte yaada wal baataa yoo waliin haasofte maal keessa akka turte beektaa yoo fuula keessaayyuu wallaalte fuularraa waan baay'ee walii hubattaa wal yaannettee manaa walii bilbiltee wal yaamtee buna ajajattee haga bunni dhufuu jettee bilbila olii gadi oofta buna dhugaalee bilbiluma olii gadi oofta yeroo namoo dhaabatee sin eegu kama halkanaa'ee fa'aa addaan deemtu kana argitaa wal bira fa'aa teettee teekasa sadarkaa teekist olii godhu sila kana yoom gadhiiste fa'aa waliin jechuu sheer fa'aa sitti godhee ati ilaalta exactly laal dijitaalii connector taaneera teekinooloojikaalii jecha connect taanee argin emotionally nummoo hin jirru jecha maatii jidduutti illee kanuma hawaasni kenna amma abbaa manaatii fi haati manaa yookaan bakka dalagaa garagaraa deeman ijoollee isaanii barumsaa galaniiru yerummaan isaan ta'anii waliin haasa'an hin jiraatu siigalee digitaalii connector taanee irraa bar still digital we are connected digitaalii garuu emotionally connect ta'uu dhabuun kenna kun kiraayisisii guddaadha kuniyyuu gaaga'ama digital crisis jechuu ni dandeenya kana amma nu afran ati Austraaliyaa jiraattee naaf Ameerikaa jiraattee an Chaayinaa jiraadhee inni yoo Afrikaa keessa jiraate si lakka Ameerikaa jiru isin yoo South Afrikaa jiraatte jechuudha akka nama akkuma as taa'ee haasaa jiru akkuma akkana teennee haasaa irruu kana godhuu hin dandeenye madirakii makana uumuu hin dandeenye garuu emotionally akka ama fuula isii ilaalu akka fuula kiyya ilaaltu kanatti akkana wanni marti akkana siin ta'u sii galee innaa kana jechuu barbaada really sammuu kiyya keessa na deemaa ture yaada siidaa kenna. Hadiisa tokko kanaan wal qabatee Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii namni tokko obboleessa isaa yookaan obboleettiin ishee yeroo obboleettii ishee akkana harka qabdee wal zayyaran jechuudha obboleessa isaa karaa irratti dhufee harka qabee wal zayyaru. Hamma jarri wal gadhiisanitti haga jarri wal gadhiisanitti wanjalli yookaan immoo badiin isaa akkana irraa gadi buuti jedhan subhaanallah rasuulli sallallahu alaihi wasallam quba harkaa keessa hagam hamma fakkeenyaaf hiriyaa kan kee tokko mana keessaa stressed ta'ee ba'uu danda'a karaa irratti agartee yeroo akkana hammattee hargasaa qabdee akkam jettee salaama nageenya rabbii sirraa haa jiraatu jettee dubbistuun hagam keessa isaa jechuudha fayyifta siigalee kun diivoidiidha akka rabbiin irratti suume baay'ee wal barbaanna social media irraa hadiisa meeqa dhaga'uu hin danda'a maaluu ta'uu hin danda'a garuu namni naannoo kan koo jiru abshirnaan jechuudha waan hunda caala sa'aatiin isa barbaadutti sun garuu hin jiru nama karaa irra jiru akkana qabdee dubbiftee nageenya gaafattee waan keessoo isaa jiru cinqii isaa jiru irraa kaasuu miti kan ana bira jiru iyyuu irraa kaasuun baay'ee fagaatee jira maaliif anis silkii kootii wajjin biiziidha scroll godha innis scroll godha isheenis scroll gooti walii wajjin hin jirru namoonni depressioniidhaan namoota meeqa guyyaatti suicidal attempt godhaa jiru of ajjeesaa jiru namoota meeqa dhabaa jirra social media gara kanaan yoo laalle baay'ee walirraa nu fageesse hadiisa kanallee laallee walitti adeemnu jechuun barbaada addaan si kutee dhiifamnaa fi yaada isiin amma kaasirratti dhaloonni amma wanti san hin beeku hadiisa saniifillee waliin cabbatu hadiisa sanii waliin cabbatu maaliif wal cabbata beektaa wata kana wal cabbatan sagalee baatu hin jiraa miti sagalee sana gizee lama sadii irra deebi'anii sagalee sun aga baatutti furii qofa haroon kun sagalee san baasu furii qofatti ta'a shakkaa yoo bakka hundatti sanii wal cabbata malee normaalii wal araaraama harcaasuu fi miti zambii harcaasuu fi miti sanii wal cabbata. Fakkeenya guddaa tokko asuu barbaada waa'ee teekinooloojiin nu miidheemoo nu fayyade waan jedhu jechuudha. Akka islaamaatti ta'ee waliigala ammoo akkuma jenereeshinii kanaatitti fakkeenya guddaa tokko isinii kaasa. Fakkeenyi sun maal beektanii biyyoonni Arabaa karee dubbii ati reef kaastee biyyoonni Arabaa amma jiran kunniini makiinaa leegjirii oofuudhaan
manni isaanii teeknooloojiidhaan wanni isaan uffatan qaalii sa'aatirraa qabii wanni hundi isaa wanni hundi teeknooloojiidha. Akka biyya Arabaatti Saa'udii qabii Dubaay biyya hunda keessattiyyuu teeknooloojiin akka malee fayyadamu. Miteedha garuu teeknooloojii fayyadaman kana keessaa teeknooloojii takka kan ofii oomishan hin qaban. Makiinaa ofii oomishte hin qabdu. Sa'aatii ofii oomishte hin qabdu. Jarumatu achi fidee achitti illee jarumatu dhaggan. Achitti fidanii achumatti Fakkeenyaaf makiinaan oomishan. Verዥiniin Dubaayitti dalagamu wahii jiraachuu danda'a makiinaa. Makiina fakkeenyaaf Appiliin bilbilli iPhone'iin tokkoffaa moodeela haarawaa baase kan eebbisiisu eessarratti Dubaay irratti. Arabatu tokkoffaa araba bitata. Seenterii gabayaatii illee. Makiinaa leejeriin tokko yoo ba'u makiinaa moodeela haarawaa tokko yoo ba'u kan irratti eebbifamu yeroo jalqabaa kan caarataadhaan gurguramu gatii guddaadhaan. Araba gidduutti. Dubaay irratti. Dubaayin keessatti birrii miliyoona 30 doolaara miliyoona 30 miliyoona 40 taargaan takkitti bitama. Egalee. Taargaan koodiin makiinaa miti. Taargatu gatii makiinaa caala. Makiinaa 5-6 akkasii bituu danda'a. Makiinaan kan irra qaaliiti bara. Teeknooloojii kanneen hunda keessaa harka hin qabdu fi Arabni. Arabni Islaamaa miti. Harka hin qabdu keessaa. Dubaayin tun akka seenaa achirraa isinii kaasuu barbaada. Dubaay iyyeetti akka turte seenaan keessatti beekamaadha. Yeroo kaluudha kanatti ijaaramtee bareeddee. Iyyeetti sun hin jirtu turte. Seenamarraa hin jirtu turte. Uummatuma gosa horii akkana wal. Jechuun seenaa jarri illee waakkatanii miti kuni. Seenaa jarri illee waakkatanii miti. Biyya barahaa bishaan hin qabne. Biyya horii kennaa walqixaati. Biyya bishaan hin qabne wanni isii barahaa horii keessa jirtu horii turte. Garuu maal qabdi? Wanni qabdi lafa jalaa. Naaftaa qabdi. Naaftaa qabdi lafa jalaa. Naaftaa kan akka itti baafattu meeshaa ittiin baafattu meeshaa teeknooloojii hin qabdu. Lafa jalaa baasuudhaaf. Akkamitti baafattee Awurooppaadhaan walii galtee Awurooppaan meeshaa san seensiftee waraana isii achi qubsiisuudhaan walii galtee waraana isii achi qubsiisuutii fi mana barumsaa achi keessa ijaaruu fi biyya san irraa gahee qooda qabaachuudhaan walii galtee saniin meeshaa lafa jalaa nadaajii baasu biyya san galchan. Galee achumaan biyyiin ijaaramtee lammiin isaanii amma makiina bareedaa oofanii mana bareedaa keessa jiraatu. Ijoolleen isaanii martuu biyya faranjii baratti. Biyya faranjii baratti waa oomishuu hin dandeettu garuu akka jarri waa oomishanii ittiin barsiisan biyya faranjii taa barattu malee akka jarri waa oomishuu dandeettu ittiin barsiisan. Galee kanaafuu qabeenya kanarratti waa oomishuu dandeette Awurooppaa fi Ameerikaa zeeroo deebisti. Gabrummaa jala jirti. Gabrummaan kun ammoo gara teeknooloojiitiin seene. Dhaabatee fakkeenya meeshaa nadaajii lafa jalaa baasan san ofii isiiti oomishuu dadhabutu gabrummaa kana jala isii galchee jira. Saniifuu Saawudiin illee akkasuma. Waan makiinaa gaarii oofuu teeknooloojii gaarii fayyadamu isiin illee tokkoffaadha. Qabeenyaan araba keessaa tokkoffaanis maali? Qabeenyaan tokkoffaadha. Akkuma addunyaattu warroota kaanii maqaa haadhaa malee araba. Qabeenyaan tokkoffaa of hin beeksiftu malee qabeenya qabdii miti. Qabeenya kana akkamii qabaatte? Beekaan akka jarri qabaattu akka jarri wanni san keessatti bal'ina san keessatti michooti. Koonfartizoonii san keessatti akka jarri uf dagattuuf itti yaadamee waan dalagan. Saniifuu Falastiiniif hin dubbattu. Biyyoonni Arabaa sababni isaa gaafa jarri Falastiinii dubbatte wanni kun irraa citaa mukayyeefni irraa citaa makiinaan leegjenii biyya sanii hin jiru galee wanni maashina daa'ii yaraa buqqifattee achi tarte Awurooppaan. Kun jechuun gabroomse mun gabroomse suni poolitikaadhaan baay'ee ol qabate fakkeenyaaf. Waraanni illee sababni qubatee jiruuf kanaaf. Suni fakkeenyaaf warroonni adiin ittuma yaadanii to'annoo. Isaa itti yaadanii. Fakkeenyaaf itti yaaduu keessatti guruppiidhaan addunyaarraa neetoo fa'aa warroota soofeet fa'aa kanneentu addunyaa kana akkana godhe. Addunyaa ammaa tana jaratu uume. Jarri haa badanii illee garii isaanii garee akkasii sanniintu addunyaa kana uume jechuudha. Wanni poolitikaa haa qabaatu malee garuu karaan jarri ittiin achi seenan teeknooloojiidha. Ofariidhaan seenan. Ofarii jarri kennaniif. Ka jarraa fudhatantu jira. Wali gurguran jechuudha. Fakkeenyaaf tokko eenyummaa gurgurate. Eenyummaa gurgurate. Tokko immoo sababa maali? Sababa maali? Sababa teeknooloojiiti. Eenyummaa gurgurate.
miidhaa isaa. Lammaffaa immoo wanni fakkeenyaatiif yoo isinillee yaaddanii daawwattoonni keenyas nama biyya Ameerikaa jiru sooshaal miidiyaa irratti hedduu argitanii. Tiktokara sooshaal nama kennamu hin arginu. Tiktokara Ameerikaa jiru mee sooshaal miidiyaa tiktokara yeroo Komicha beekan. tokko lama wahii jiraachuun malte sunuu akka tiktokara biyya keessa jiruutii fi biyya Arabaa jiruutti bocu. Hin jiraa? Hin jiru. Bilbilteen argattu. Ijoollee Awurooppaa jiru tiktokara muraasa. Ijoollee hedduu jira. Kuma dhibba hedduun ijoolleen lammiin Itoophiyaa biyya san jiraamti. Ka tiktokii gubbaa bocuu fi ka sooshaal miidiyaa bilbilteen argattu sa'aatii muraasa wayii beellamaa yoo argatte malee. Maaliif? Jarri fayyadamuudha osoo biyya kana taate akkuma warra biyya kanaas ta'an. Seera biyya saniitu silaa teekinooloojii bika oomishaa Awurooppaa fi Ameerikaadhaanti. Maaliif achi fayyadamuu dadhabee ijoolleen? Maaliif akka ijoollee biyya sanaa ta'uu dadhabde? Akka itti qabaman. Akka biyyi sun itti qabamte. Sigalee biyyi sunniini gadhiistee biyyoota biraatitti akka kanaan biizii ta'an gootee ofii dammoo guddatu jirti. Amma as biratti ishee gara biraatti akka ceenu fillee waan nu gargaaruuf jechuudha. Amma biyyoonni mana akkasii sunu teekinooloojii isaan hin miine garuu addaan isaan fageesseera. Fakkeenyaaf nu amma nu miidhe. Nu miidhellee addaan illee nu fageessee nu. Akka Afrikaatti illee. Yaa sunniin baay'ata. Gurguratanii illee faayidaa argatu jiranii gara tokkoon baay'ee. Ilaala amma. Jaraaf piroodaaktiidha. Piroodaaktii qofa sun jaraaf piroodaaktii. Nama bitu yoo amma fakkeenyaaf sarviisii tokko qabamti. Sarviisii koo kana konstaantilii namni tokko yoo konsiimariin hin jiraanne I'm going to fail jechuudha. Kanaafuu. Kanaaf jedheen wal qabatee akkuma beekamu teekinooloojii uumanullee teekinooloojii jiru filatanii itti fayyadamu jarri. Filatanii jechuudha. Garuu maaliif yeroo teekinooloojii kana uumanu namni waan tokko yeroo uumu baay'ee sarviisii tokko yeroo kennu piroodaaktii tokko yeroo oomishu kastamarii barbaada mitiire. So kastamariin sun kontiineslii jechuudha diimaandiif sapilaayin akka walqitu maal godhu sapilaayi jaraa yeroo dabaluu barbaadan kara kamiinuu jechuudha. Asirratti immoo akka Afrikaa fi akka addunyaa Islaamaatti nu waan jala jirruuf teekinooloojiin jiru siivilaayizeeshiniinis kan jaraa ta'ee jira. Nu kana mormuu ni dandeenya? Hin dandeenyu. So kanaafuu maal godhu maayindiseetii kan kee jechuudha. Sammuu kan kee akkasitti sheepsi godhu. Wanti haaraa na dhufu amma fakkeenyaaf addunyaan warri Arabaa jechuudha Middle Eastiin kun akkuma jette boba'aa garaagaraatiin nadaajiidhaan beekamoodha. Sana gurguratanii maallaqa qaban. Nam tokko maallaqa qabaateef soosaayitiin tokko maallaqaan duroomee fi siivilaayizdidha ta'uu hin dandeenyu. Siigalee namummaa gurgurataniiti. Achii booda sheeppi kan godhaman wanti hundi tiiktookii irra ba'uu danda'u wantoota garaagaraa irratti uffannaa maal of agarsiisuu danda'u garuu immoo seenaa kan hojjetan waan haaraa uumuudhaan beekumsa irratti hundaa'ee waan ta'eef jennaan hammallee taanaan kan addunyaa bulchaa jiru warra weestarniiti jechuudha. Ameerikaadha kan addunyaa bulchaa jiru. Agartaniitu mitiiree dheengadda waliigala Yuunaayitid Neeshinii irratti kan ture. Ameerikaan qofti Israa'eliif veetoo paaworii taatee gargaarteef hammamiif hammam. Addunyaan guutuu yeroo iyyitu. You see impact of technology jechuudha. Maaliif kireetiif kan godhaa jiru kan uumaa jiru. Kanillee akka nutti fayyadamnu karaa barbaaddeen akka nutti fayyadamnu sheeppi nu godhaa jirtu ishee waan taateef jennaani nummoo bu'aa jaraa waan taaneef jennaani akka kontiroolitti godhan akka nutti bulchan eenyuun akka taane waan beekaniif konfidensiidhaan haasaan konfidensiidhaan arrabsan. Veetoo keessa jiran sanniintu hamma gaafa mootiin Israa'el sun bahee dhaabbatee jechuudha. Waa meeqa haasa'e waa'ee Hamaas waa meeqa haasa'e waa'ee Israa'el ka duraani. Bakka terrorist namoonni waa'ee islaamummaa yoo yaadan akka waan bakka jihaaduma namummaa ajjeesu qofa nageenyi badee jechuudha. Haala ta'een haala fedhaniin sheeppi godhanii simmoo irraadikeet godhanii ati waan immoo filannoo biraa hin qabneef achi keessa jiraattee jechuudha. Jara keessa dhokattee jiraatta addunyaan biraa. Akkas ta'eetu jira. Kana garuu eenyutu understand godhee gara qabuun contribute godhaa jira. Eenyuun taanaan jechuudha. Namni fakkeenyaaf amma Ameerikaa furanii addunyaa bulchaa jirti dhugaadha. Teekinooloojiidhaan illee miidhamaa jirtu irraa fayyadamaati. Garuu fakkeenyaaf wanti namni gammachuu ittiin argatu satisfaakshinii ittiin argatu hawaasummaadha. Akka eessattuu hawaasummaan as caala jira moo caala jira akkanattuu nu miidhamnetu
as caala jedhama. Achitti reediidha. Achi as keessattuu magaalaa irratti rakkataadhaan baadiyyaatti namni hin qabu waa mara garuu walirraa ergifata. Asirratti maaseeti barriif baadiyyaa durii osoo jennee gaariidha. Hamma kan katamaa caalaa badaa jiru yoo laaltanii jettan. Maaliifi dargaggoo nama jiru jechuudha. Dhaloonni hamma jiru aandur kanan beeku. Namoonni garaagaraa jechuudha. Caatii qaamuu nama fakkeenyaaf naannoo Jimmaa naannoo Harar kanatti aadaadha mitiire. Akka shari'aatti jechuudha. Yaadni garaagaraa jiraatus an amma baay'inaan naannoo Jimmaatti kan laaltu osuma qaama amuuti. Ka duraaf kan ammaa adda addummaa namumti yeroo taa'ee qaama amma dur raayyaan isa dheeraa sana jechuudha manzuumaa dhaggeeffataa waa'ee Khaalid dhaggeeffataa waa'ee haadha Imaamu Ahmed dhaggeeffataati. Hamma garuu tiiktakii scroll godhaati. Wama bakka maayindi seetiin isaayyuu intellectually iyyuu jechuudha. Disappear godhee walii wajjin hin jiru. Waa'ee raayyaa irratti boohaa jechuudha. Namni fuudhaaf heerumallee gaafa cidhaa raayyaan banatee ittiin deema ture. Walii wajjin haasaa garuu hamma sun hin jiru. Amma relatively jechuun barbaade relatively nan hawaasummaan asuma jira. Akka magaalaa kan bakka magaalaatti fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf Addis Ababaadhaa jirra miinu Addis Ababaa keessatti hawaasummaan hin jira. Haga New York hin jirre jala. Isa dhugaadha. Suusaayidal attempt namnillee dhumarratti katamaan guddittiin addunyaa isheedha jedhama mitiire garuu immoo bakki nama irra guddeessaan namni ofitti ajjeesu achi jedhama baay'ee. Kana dubbisuu barbaade maal isin jechuu yaadamee hajamee feetaa waan hawaasummaan hin jirreef namni qabaatee fi miti. Waan teknooloojiin addaan si kukkutee kifilii keessa si galcheef waan wayita kafalattu nama lolnaa soitu. Meeqan jettuun ana agarta herrega isaan beekta kaarri keetti goota gurgurataaf bitataa waliin naasoo imalaa fi konkolaachisaa waliin naasoo maal wanni marti akkasuma ammoo bara London keessa yookaan ammoo biyyoota biraa keessa as caala jiraamti hawaasummaa as caala ammoo yoo gobbuute Shashamannee jira yoo gobbuute Asallaa jira yoo gobbuute Roobeen jira yoo gobbuute Jimmaan jira as caala Finfinnee caala jechuudha. Finfinnee magaalaa walakkaa caalaa Finfinnee daangaa Finfinnee irra jira. Sawwee lafaa jira jechuudha. Gagabbuutee Shaashamannee fi Jimmaa fi Roobee fi kanneen irra jira. Harargee kanneen keessa jira. Hawaasummaan maal inni beekaa? Adaduma fakkeenyaaf walirraa nu fageesse. Daran nu caala teeknooloojii jarri waan teeknooloojii fayyadamanii hawaasummaan dhabame teeknooloojii waan fayyadamaniif. Biyyoota magaalota Itoophiyaa biraarra ammoo Finfinnee teeknooloojii waan fayyadamuuf xiqqoo magaalonni biraa Finfinnee irra wayyaa qaban. Akkasi amma yaada keetti adeemu. Fakkeenyaaf namni maaliif namatti hajamu? Wanni nama hajamuuf maatiriyaal san qofa barbaadeeti miti. Maal barbaadeeti si barbaadeeti? Fakkeenyaaf waa wahii sirraa ergifadha meeshaa wahii. Ati naa kennuu sun meeshaa san argachuu kiyyaaf miti kan gammadu. Ati naa kennuu san gammada. Gaafa dhaqee teeknooloojii irraa fudhatee meeshaa san bicha irra gammada. Meeshaa san fudhachuu gammada. Gaafa sirraa fudhadhe meeshaafillee gammade asii naa kenniteefillee gammade jaalalli anaaf si jiddullee maal ta'e dabalan. Fakkeenyaaf hospitaalitti gaarii wannotti hoteela tokko yoo argattu hospitaala tokko keessatti yoo argattu namni yeroo si seeqatee seequu gaarii wal naasoyitee sadaqaa ta'a. Waliin haasofitee fakkeenyaaf hospitaala tokko keessatti saasii ati dhibamaa taatetti namni tokko tiriisii godhe bareeda godhee tiriisii godhe tiriismentii gaarii sii kenne nama san ilmee kee dagattu yoo namni sun si madaala ta'e deemtee kaappilee ta'uu dandeetta wal jaalattee jechuudha. Namni tokko asitti yoo si gargaaree fakkeenyaaf waan gaarii si gargaaree yookaan ammoo waan ati barbaadu san si godhee yoo tola si oolisanii keessa tafa. Qalbii kee keessa tafa. Gaarummatu qalbii kee keessa tafa beeki. Akkas. Gaarummaan hafuu jechuun maal inni jaalalli uumama jechuudha. Jaalala uumama. Yoo namticha san illee galata deebisuu baatte nama biraatti tola ooltaas illee. Akkas. Amma yoo hospitaala tokko dhaqxee roobootiinis tajaajila immoo dhimma fayyita malee akkanumaan uumama yaalamteef qofa wanni ati argattu hin jiru. Wanti jira bara ammaa inuma kunillee wanuma teeknooloojii wal qabatu namni maal namaa godhaa wayii hin jiraamti. Namni jechuun dantaa walii dhabuu. Dantaa walii dhabuun sun kanarraa dhufte. Akkas. Amma Ameerikaa keessatti fakkeenya Ameerikaa si kaasa naa geeffadhu. Fakkeenyaaf biyyoota lixaa keessatti tajaajilli marti waan deebi'e kominikeeshinii addaan kuti. Tajaajilli gahaa ta'urraa kaardiidhaan naasoytu kaardiidhaan kafalaata gatii
teknooloojiidhaan beekaarta. Yookiin maashina sitti hima yookiin barreeffamaan agarta. Onnoo kee kaarrii keetiin yookiin harka keetii yookiin ashaaraa keetii yookiin waan ta'e kee wayiitiin kafalatta. Nama waliin isa waliin naasooytu. Yoo guddate jechuudha. Haay baay yoo guddate waa wayii jechuudha. Akkasuma baay'eedha. Namni hagana addaan siqe gaabbii kana gidduutti maaltu dhufaa? Disorderiin waa'ee yeroo baay'ee disorderiin hin dubbadha dhiifamaallee maaliif beektaa? Wanti namni ittiin miidhame parsantii 90% disorderiidha. Fakkeenyaaf disorderii dipireeshinii illee ta'ee stressii illee ta'ee maalillee ta'ee hedduu isaa maaltu fida? Hiyyummaa fi hawaasummaa fi kophummaatu fida. Hawaasummaan kophummaa walitti lakkaa'ama. Kophummaa ta'uu, kophaa ta'uu, nama si dhaga'u dhabuu, bakka yaada kee itti ibsitu dhabuu, maatii pirootektii godhu dhabuu. Fakkeenyaaf namni maatii irraa fagaatee mana isaa kireeffatee jiraata. Biyya Faranjii keessatti ilmaan iyyuu waggaa 18 olitti itti gaafatamummaa mataa ofii qabdi. Maatiin dhageettu, maatii waliin naasooytu. Nama pirootektii godhu hin qabu. Maatiilleen duraan haga pirootektii godhu qaba. Amma pirootektii yeroo si godhu si sodaataa. Wayii poolisiin na bilbilaa. Fakkeenyaaf haadhaa fi abbaan daa'ima shaxxisuun maal godhudha? Daa'ima san tikfachuudha moo daa'ima san miidhuudha? Tikfachuudha. Tikfachuu san danda'aa hin jiru sababa teknooloojiin guddateef daa'imni bilbilatti. Maal jetti? 911 bilbilatti. Kanaafuu namni daa'ima isaa guddifachuu hin dadhabu. Kana jechuun abbaan stressii keessa seena, dipireeshinii keessa seena, gosoota disorderii 20 oltu jira. Namni itti miidhamuu danda'u sababa gariin guddisarraa ka'ee gariin daa'imummaa irraa waliin guddatee gariin maalirraa ta'ee taayippiilee adda addaa qaba. Sunniin hundi isaa parsantiin 80 waan hodhaan si dhufu. Rakkoo hawaasummaatii fi rakkoo kominikeeshiniitiin si dhufu. Ka qabeenyaa fi haala mijataadhaan si dhufu xiqqaadha. Kanaafuu waan hin jedhee hawaasummaa irratti teknooloojiin akka hawaasummaa inumaa bakka bu'uu hin dandeenye keessattuu nama hawaasummaa fakkeenya isinii fudhadhu jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya kanatti guddatanii as dhalatanii yookaas guddatanii hawaasummaa biyya kanaa baratanii keessaa immoo magaalaa Finfinnee kan osoo hin ta'in gara baadiyyaa fa'aa dhalatanii hawaasummaa walitti dhufeenya hawaasummaa jabaa san keessa guddatanii asii yoo deemanii biyya biraa dhaqan sammuun isaanii stress ta'a. Fakkeenyaaf haati nama sababni isaa maaliif hawaasummaa san baratanii jiranii asii gabbahanii nama arganii haadhaa abbaa isaa waliin obboleeyyan waliin taphatanii miti. Garuu bilbilaan wal arguu hin danda'an. Bilbilaan wal arganii viidiyoo kooliidhaan guruppiidhaan maatii isaanii guutuu walitti qabanii akkuma nuti jennee haasofnu kan waliin haasa'uu hin danda'an. Sunuu osoo jiru ammoo stress keessa. Sababni maaliif? San baratan ila kun akkana qaamaa wal bira emotionally connect hin taatu. Amma maatiin namoota biyya Ameerikaa jiranii namni haadha ofii fa'aan baasaami. Abbaa ofii fa'aan baasa. Namni sun namoota itti dhiyeenyaan beeku. Namoota hunda jiru. Namoota haati sun uuu jettee nagalchi biyyatti baqa. Nagalchitu malee haadha jettu jira. Abbaa akkas jedhu jira. Abbaa achi du'uun barbaadu baqa biyyuma kiyya keessan keessatti. Ganduma. Ganda kee hedduu barbaadaa jiran. Asittuu biyya keessattuu magaalaa diduu jira. Maal jechuudha? Ati jetteef jechuudha. Hawaasummaan dhiibbaa kanneen maraa hin geessaa ammas namni onnoon ta'a. Sababa addaan fageenyi nafni ammallee warra teknooloojiin miidhiisan irraallee addaan fageenyi nafni addaan fageenya immoo miidhamuuf danda'e inni mataa isaatti. Amma immoo ani ka haasawuu barbaadu teknooloojiin addaan nu fageessee baay'ee haasofnee riilii nu fageessee jiralleedha. Waan teknooloojii qofa illee sun ta'e nuyyuu hagam akka isaa gabra ta'aa jirru wayii siigalee asumatti wal dagachuun suni asumatti si yaadettee manaa ol baaftee wal dagachuun suniyyuu dhiibbaan gara kana nutti dhufi kun gara teknooloojiitiin illee ta'u nullee haqni nummoo waan san jala fiignillee guddaadha. Mee amma immoo pooyintii tokko kaasu fakkeenyaaf teknooloojikaal ekiipmentii makanni fayyadamnee fakkeenyaaf pilaatfoormiiwwan garaagaraa irratti gaafa namni rakkatu gaafa ijaarsa masgiidaatiif barbaannu gaafa dhimmoota humaanitii kanaan wal qabatu dhimma nama wayitii keer gochuu kana dhimma chaaritii kanaatiin wal qabatee gargaarsa garaagaraatiin jiru fakkeenyaaf namootni baay'een
dhukkubsatanii isaanii yaala dhabanii rakkataa jiran viidiyoo xiqqootu fudhatama ilmi namaa homa sallaala eegas eegalaale hoo internaalaayiz godha keessa isaatti fudhatee walitti kaleesse siigalee laala dhibee nama sanii viidiyoo daqiiqaa takkaatiin arguun beela nama wayii daqiiqaa takkattiidhaaf arguun obboleessa ilaal namni sun yookaan bar addunyaa kanarra ardii torban irra iyyuu faffaca'ee jira garuu teekinooloojiin addunyaa fageessuma isaa san bicha gara baay'eedhaan laallee nu fageessuu isaa san murteessinullee akkaataa inni walitti nu kaleesse kan ammoo karaa saayidii kanaan laaluu murteessaadha. Fakkeenyaaf namni wayii du'aa jira dhibeen kun natti hammaate dhibee kanatti jira maal haa godhu yoo jedhe namni wayii laalee isaa mararfachuun sun walitti nu kaleesseera emooshinaalii siigalee garuu bakkeedhaan garagara jirranu koontinantii itti haasofte jechaadha Afrikaa teettee Eeshiyaatti haasohuun Afrikaa teettee Ameerikaatti haasohuun namni sunillee sifaana jira jedhee waan danda'uun gumaachee nama san lubbuu isaa oolchuun sun amma walitti nu aansuu isaa agarsiisa. Spiritual emotionaliyyuu asitti walitti aanneerra jechaadha. Amma fakkeenyaaf spiritually hawaasni wayii musliimatu baay'ataa garuu masgiida keessatti salaatan hin qabani lafa bittaa masgiidaatiif lafaafillee ijaarsaafillee hin qaban afaa masgiidaatiifillee hin qaban homo mu'aazinaa kafalamullee imaamaa kafalamullee hin qaban rakkinni kun yoo community muslimaa bira ga'u namni fiil godha ani bara asitti masgiida filadhee salaata har'a kana salaatee yoo barbaade asii salaatee ganda tokko keessatti bakka distaansii wal fakkaataa mana keetirraa keeru masgiida 2-3 argite ni imaadhaa mitiiree namni waan nu bira jiru kana isaan bira hin jiru itti amma laal spiritually connect taateerta laal idaa ilmi namaa jum'ama salaatuun kun bakka muslimni baay'een itti wal arguu miti argamtaadhaan wal argite haga nashaaxa argiteertaa miti wata kophaa kan keessa salaattuu fi salaata jamaadhaan wata salaattuyyuu hagam akka gammachuu qabuun beektaate wata jamaadhaan salaattu muslimni muslima arguun fuula muslimaa ifaa arguun obboleessa kan kee biraa arguun gammachuu isaa argiteertaa miti teekinooloojii gargaaramtee buusii masgiida wayiitii buustee ergitee masgiidni ijaaramee mu'minni guutuun yaa'ee achitti yoo kana argitu spiritually connect taaneerra jechuudha amma amma Meqedooniyaa fudhachuu dandeenya akka biyya keenyaattis naannoo birrii biiliyoona tokkotu guuramee miti Meqedooniyaa keessatti koontinantii mararraa jechuudha akkuma bakka warreen manguddoomanii wannaadhanii fi egaa manguddooman horoonni nama isaan gargaaru dhabanii karaa irratti kufanii jiran iddoo itti sassaabamanii wannaadhanii marti keessanii kun lafarra deemanii hagas guuruu hin danda'u. Osoo lafarra deemtee waan guuruu hin dandeenye akkanatti daariiktilli ittiin ta'e waan gochuu hin dandeenye sooshaal miidiyaa san fayyadamnee konnektidinasii keenya san cimsachuu dandeenye jecha asitti akka nu tokko ta'an amma dhimmoota biyyaa fa'aa fudhadhu amma oromummaadhaan illee haa ta'u waan akka biyyaatitti illee nutti dhufu haa ta'u fakkeenyaaf amma biyya kan keessatti quramta qama fakkeenyaaf dhimmi abbaay dhimma guddaa ture siigalee dhimma guddaa ture kenna haqatti illee kenna itti fayyadamuu mirgillee kenna homa kenna san kennummaa isaa namni nurraa mulqee abbummaa isaa namni nurraa fudhatee gaafa dhufu uummanni guutuun afaan tokkoon wanni akkasii sun hin ta'u asitti maal agarsiisaa jaalala biyyaa seensi jaalala biyyaa akka tokkotti calaqqisiistee ilaalati achi Oromoo taate Amaara taate Sidaamaa taate osoo hin ta'in biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ati ilma isii ta'u afaan tokkoon labsatte ilaala afaan tokkoon kee ta'uu bar kana jechaan bar tokko jechaadhaarnu tokkumaa konnektidinasiin uumamee jecha boondii jabaa qabna nu uummata addaan baasuu hin dandeenye jechaadha siigalee soo kara kanaan wata laallu hawaasni illee eegaree fuutii hariiroon nu walwalii kennaan qabnu laaffataa deeme sababa teekinooloojii dhuunfaarraa eegalee ilmaan teennaa waliin jaarsi jaartii waliin abbaan manaa maatii isaa guutuu waliin hawaasni tokko hawaasa waliin wata jennu eegaree fuuti dimeeritii isaa kaasaatiin hin turre gara advaanteejii isaatti yoo takkaasnullee even if sunillee danatuyyuu kunillee konnektidinasiin akkanaa kunillee akka jiru kanaan ammoo wanni nu oolfanne lubbuu baay'een sababni teekinooloojii mata'e nu fa'atee siigalee sababni namoota gaggaarii arjummaa qaban biyya isaaniitti hawaasa isaaniitti dhaabbatan siigalee kawaa wayii yoo godhan ammoo rabbii fedhanii yaadanii bakka rabbiin bira na hateettuuf namoota kennatu barbaadanii bakka itti kennatan dhabaniif eeriyaa guddaa jecha naa dhufteerta naa galatoome namoota kennatu godhuu barbaadanii yaadanii mara
akkamitti miskiyyatamaa tokko offisaa qabeenyuma kana eessa fidaa mee eenyuun na gaafatee masgiida tokko ijaaraa namoota yaadanii dhabaniif dirree guddaa tokko ta'e riqicha ta'e jechaadha. Sooshaal miidiyaa sijjamar teekinooloojiin maal jedhama jechamu tokko ture. Teekinooloojii nu akka biriijiitti itti fayyadamna akka riqichaatti itti fayyadamna teekinooloojii garuu as eewwol fayyadamuu hin dandeenyu girgiddaa nuu ta'uu hin danda'u jedhanii naaf illee haala qaban fakkaate. Gara fuulduraatti immoo hin ta'a jedhama. Namni waan kennatu barbaade jalqaba bakka itti kennatu hin dhabu. Sooshaal miidiyaan jiraatu baate illee yaada kiyya godhu. Hin dhabaa malee. Bakka kennatu moo namni waan. Rakkate fakkeenyaaf Ameerikaa jirti. Nama asiin beektu nama hojii yoo nurra hojjetu nama ati birrii itti ergitu wahii immoo maatiitii namni sun immoo homaa waan ati barbaadu sasiin godhu. Inni immoo ashiiraa doolaara miiliyoonaan qaba. San keessaa yoo xiqqaate walakka qabeenya qabu salqatu barbaade eessa fida? Jechuun nama Ameerikaa keessatti waan dalagu Ameerikaa keessatti namni gargaaru. Miti kaa bakka itti salqatu barbaadu jira. Ameerikaa ta'aa jirran ijaarsa masgiidaatiif qarshii baasuu barbaada. Bishaan biirii wayii baasuu barbaada namni kun. Fakkeenyaaf yaada isaa keessatti qarshii isaan basti gurguruu barbaada. Ameerikaa Sooshaal miidiyaan hin jiru. Niiyorkitti bishaan biirii baasta. Masgiidaaf qarshii kennitaa Niiyorkitti masgiida ijaaramuuf. Abbaan Jifaarii gaafa asii Saa'uuditti mana ijaaranii teekinooloojii fayyadamaniiti. Hin beekan kaa iddoo sana. Akkamitti beekan takka abbaan Jifaar Saa'uudii dhaqeen beeku. Maa namni hajjee galaa gaafatu. Maqaadhaan ni mire? Hajjatuutu baay'atu rakkina san beekan. Teekinooloojii miti garuu. Rakkina san beekan. Teekinooloojii miti garuu. Kominikeeshinii jira kaa. Kominikeeshinii namaan. Namtichi isin jettan kuulee kominikeeshinii fayyadamuu danda'a. Kanaafuu. Akkamitti ammaa fi barreessuun tokko miti. Ammaa fi yeroon sun tokko miti. Kaawwata abbaa Jifaarii kun indoom wal addaayyuu. Fakkeenyaaf namni Ameerikaa qaamaan dhufee ofii isaatti achi as dhufeetu argee fakkeenyaaf asuu dhufee bakka itti sadaqatu osoo hin galiniif deebi'uu danda'a. Exactly yaa. Garuu sooshaal miidiyaa irratti namni kalee dhukkubsataa jira kalee daayileesisii na barbaachisaa yoo ta'e bakka. Exactly bilee sabirri kiyyambasitti godhee lubbuu nama kanaa oolchuu qaba sababa kiyyaa yoo namni kun hafeette nama san waan danda'u mana baasii yoo guuteef namni sun yoo fayyadamu. Waan argeetii miire sun. Ikkoo teekinooloojii sana. Sooshaal miidiyaa irratti argee naan akkas godhu. Gaafa sooshaal miidiyaan jira lafarra arge immoo akkuma abbaa Jifaar bakka hanqinni jiru san arge san ammoo namti sunillee gaafa hanqina arge bakka sanitti kennachuu yaada. Sun akkas sooshaal miidiyaan namni waan qabu kennatu barbaadu sababa sooshaal miidiyaan hin jirreef bakka itti kennatu dhaba jedhee yaaduudhaan akka yaada kiyyaatti. Kalamaffaa ammoo namoota dhukkubsatee fakkeenyaaf fudhattee nama akkanaatti dhukkubsataa jedhanii sooshaal miidiyaa irratti wal gargaaruudhaaf karaa bal'aa banee jirti sooshaal miidiyaan. Sun sirriidha. Akkasuma ammoo gara nyaattii fi rifaatuu walii qabnullee nu keessatti ajjeesee jira. Dhugaadha kunis. Dhugaadha akkuma bal'iseen dubbisallee. Akkas. Akkuma bal'isu. Wantichi bara meeshaa akkamitti jedhamu beektaa? Meeshaa qara lamaati. Karaa tokkoon in ajjeesa karaa tokkoon si ajjeesa karaa tokkoon sirra ajjeesa. Hangaati. Fakkeenyaaf nama dhibee wahii qabu dhibee qaamarra gubbarra jiru haa ta'u fakkeenyaaf kalee haa dhukkubsatu onnee haa dhukkubsatu uumaa wayii haa dhukkubsatu. Walirra aansitee torbaan tokko nama akkasii yoo argitu taate rifaatuun ati qabdu nama kanaa gargaaru iskiruu gootee dabarta. Rifaatu gaafa awwala akkaataan itti rifattee fi gaafa shanaffaa akkaataan itti rifattu adda adda ta'a. Si galee namni kumuu du'aa deema. Du'aa deema bara. Namni duraa walii rifata amma caala walii rifata yeroo dhukkubsate. Duraa walii rifata bara. Wal gargaaruun sirrii mata'ee sooshaal miidiyaadhaan wal gargaaruun sirrii mata'ee. Imooshinaali adda fagaanneera. Rifaatuu fi walii dhukkubsatuu qabnu sana immoo nu keessatti ajjeesee jira. Sooshaal miidiyaan dhufuun bichaan. Sooshaal miidiyaadhaan alattiyyuu adaduma osoo sooshaal miidiyaa makaanayyuu oduu gaddaa baay'ee dhaga'uyyuu baadhu dura osoo sooshaal miidiyaa hawaasuma sooshaal miidiyaan fayyadamne keessattiyyuu hara namni lama du'e namni tokko du'e namni sadi du'e kun osoo walitti aanee sitti dhufe hagni ati guyyaa jalqabaa rifattuu fi guyyaa dhumarraa rifattuu akka tokkoon addumaadha. Sun amma gochi sun. Yeroo amma jiru kanattiyyuu namni du'u sooshaal miidiyaa irratti argite hagamta akka rifatte. Hagni rifattu xiqqaa ilaali. Sooshaal miidiyaa irratti iyyuu akkanumaan iyyuu fakkeenyaaf amma konkolaataan tokko balaan konkolaataa dhaqqabee fa'aa tasiin jedhan durbar namni tokko du'e yoo jedhan hawaasni guutuutu booyaa bara.
Naamee qawwannaa ta'a amma bakka akkanaatti namni du'ee konkolaataan akkana balaa akkanaa tonnaa namni konkolaataan suni garagaluu isaatiin gaddeetti dhagahamu dura nama meeqatu du'ee akka waan information namni meeqa du'ee sun lubbuun nama tokkoo sun iyyuu gatii guddaa qabu. Vaaliyuu guddaa akka biyyaatti bu'aamuu fi qabu nama sii galee lubbuu namoota takka deemee jennaan bara takka deemtee nan ka deebii takka hin qabne ka lubbuu biraa garaajii kaa'attee spare partii wayii bitanii sitti hin gaxxamne wayii sii galee inshuraansii wayii hin qabne lubbuu keeti nama meeqatu du'ee irmi namaa fookasii ka godhu nama meeqatu du'e baay'ina irratti fookasii goonanu malee lubbuun nama takka gatii isiin qabdu sanii. Namni beekamaa wayii du'ee jennaani namni martuu kan suuraa waliin qabu suuraa duraa waliin kee wayii. Baas. Soqee baasii san poostu baas. Gaddaafi miti sun waliin nama kana hin beekaadha malee sun rifaatu miti. Nama kana isa keessa beekamte argachuuf. Riilii bakka sun. Kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaatti wanti irra mari'annee yaada bal'aa ture. Sooshaal miidiyaan walitti nu dhiyeesse moo addaan nu fageesse nu miidhe moo nu fayyade duratti kallattiilee inni ittiin fayyadee fi ittiin miidhe ittiin nu fageessee fi ittiin nu dhiyeesse hedduu kaasna jirra. Sanniin keessaa qabxiiwwan sooshaal miidiyaa, qabxiiwwan geejjibaa, qabxiiwwan bilbilaa, qabxiiwwan yaalaa, qabxiiwwan naamusaa, qabxiiwwan hawaasummaa hedduu kaasna jirra. Kanneen keessatti immoo namni yaada nu dubbatiin kawwita nu dubbannu yaada biraa isiniif fide yoo hiillee qabaattan koomentii fi karaa adda addaatiin hirmaachuu akka dandeettan yeroo biraallee isin beeksisna. Ammas koomentii fi nu keessaan nu barreessuudhaan illee ta'ee yaadota keessan nu edaa akka irra deebinee irratti hojjennuuf illee nu gargaara. Ammas barbaachisummaa isaatii fi wanta nu yaadiin ka'e isin yaadda yoo jiraates nu qooduu dandeettanii kan raakaaf immoo achumattuu waliif qooduu dandeettanii baay'ee kabajamaa ulfaadhaa. Hanga ammaa waan haasofne immoo baay'ee bu'aa qaba. Kana jechuun nutu beekumsa guddaa haasofne caala qabxiiwwan iddoowwan nuti kakkaasne irratti yaada isiniif fiduu danda'a, yaada isiniif uumuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa keenyaan hordofaa amma gara goolabbiitti dhiyaachaa jira. Gidduu keenyatti falmii ta'uu danda'a isiniif ammoo yaada isiniif iddoo yaadni walitti bu'utti iddoo yaadni walitti dhahutti dhagaaf dhagaa jidduudha iddootu uumamu waan ta'eef yaadni bareedaan isiniif uumamuu danda'a. Nu hordofa yaada namni qabdan jirtanii gara goolabbiitti deemuuf dhiyaannee jirra waan ta'eef. An kan jechuu barbaadumaa inni dhaamsa jechuudha. Egaa akkana haasofnee waa baay'ee kaasnee garuu sagantaan tokko kan dhiyaatu maaliifi wal barsiisnee haala jiru jijjiirree karaa sirrii ta'e qabannee gaarii fajaa adda baafannee jireenya ofii keenya filannee jiraachuu kan namni nu filate osoo hin taane. Kanaaf waan ta'eef an haadhaaf abbaatti dargaggeessa jaarsaaf jaarsiitti ergaan dhaammachuu barbaadumaa inni keessatti haadhaaf abbaatti daa'imman haga waggaa 3 jiran jaalala haadhaati ilmiidhaan qur'aanaan osoo guddatanii jechuudha. Qur'aaniin laafaaf osoo qur'aana yoomuu qaramee fi kun namni haafiza ta'ee hiika Allah kan jedhutti hiikuu danda'a gaafa afaan dubbatu jechuudha. Osoo yoomuu qur'aanni banamee fi haala sanaan sheeppii yoo goone akhiraattis duniyaattis jechuudha. Namni baay'isawee nutti fakkaata malee caalumsa caalu kan jiru islaamummaa keessa. Eessallee yoo deemte guutummaa guutuutti civilized taatee qaroomuu hin dandeessu islaamummaan ala. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa illee jedheera. Kunillee eessattuu eenyuunuu taanaan osoo guugilii irra galtee namni caalaan the best man in the world osoo jette rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam kani. Akka sanatti jechuudha. Hin barbaachisu sooshaal miidiyaan ijoollee bibbicuudhaaf. Ofii keenyaaf yoo filannee fi quraana bannee ijoollee bibbicuu quraana qaraatu bira daqiiqaa muraasaaf keenyu taane waa gaariidha. Sanaan ala garuu sa'a 24 jechuudha irra deebi'ee dheeressuu miti. Keessatti intellectually jaraallee ni miidha. Prefrontal cortex kan jennu jirra. Isallee underdeveloped taayisa waan ta'eef jennaan maatiin ijoollee xixiqqaa barumsaaf hin geenye irratti keessatti hojjechuu qabdu. Kan guddatanillee maalirra jirta maal hojjechaa jirta jennee yeroo mala silkii binnee taableetii binnee kennuun kun hin barbaachisu. Maaliif jennaani waan gaarii fajaa addan qoonne waan ta'eef jechuudha. Waan gaarii fajaa waan addan qoonneef jennaani ofii keenya kontrool gochuu danda'uu qabna. Akka dargaggootaatti immoo akka ijoollee piraayimariitti akka ijoollee kutaa 7-8tti wanta jaraaf dhaamumaa inni isin hojiin keessan barumsa. Isin hojiin keessan maatii gargaaruudha manatti. Isin hojiin keessan ollaa kabaju ollaaf ergamu.
Sanaan ala jechuudha. Hojiin keessan ekeleen irra maal uffattee akkasiin uffadha akkasiin shaashii hidhadha. Tapha kan eenyuuti jennee haasa'u miti. Hojii isiniif malu yoo hojjettan nama malu taatan jechuun barbaada. Ijoollee haayiskuulii barataniif immoo kana dhaamuu barbaadu hunda caalaa jechuudha. Barumsa hamma jiru irratti hundaa'anii maal jedhu ijoolleen? Inni baratee eessan gahu waan jedha. Waa tokko baqa gizee yeroo ajjeesuu fi of ajjeesaa jirta. Kabaratu kobilisoon jalagaa. Taayim lamagdal araadaa dhabboo jarri. Araadummaan garuu jechuudha nama of hambise araadaa kan jedhamu. Waan of ajjeesaa jiran ta'uun barre yeroo taa'anii dalgee ho'isanii ba'an osoo waa tokko hin qabatin. Deebi'ee dhufan seenaa. Dargaggummaan ijoollummaa yoomillee taanaan deebitee hin dhuftu. Guyyaa qiyaamaatti illee gaafii afur osoo hin gaafatamin hin deemnu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala achi keessa yeroo keetti maal hojjettee eega jedhee ka'e hammas ispeesifaayi godhee yeroo dargaggummaa keetti maal gootee jedha. Aalimoonni gurguddoon akkuma isiniin jedhe yeroo hammaallee gaanii maal muftaa kan miila hin qabne kan mormaa gadi kan imbirtii gadi hin qabne jechuudha kanaa gadi. Innillee diisabiliitummaa isaa yookaan immoo waan hin qabne sana irratti fookas hin goone mucaan sun mucaa kutaa 8 ta'ee islaamummaaf addunyaaf ibsa jedhee addunyaaf ibse. Siigalee har'a isa akka fakkeenyaatti kan fudhattu yoo jiraatte isa ta'uun kan keenya oolu. Rabbiin innamal a'maalu binniyyaat nam tokko bakka niyyaadhuma isaa numa geessisa. Garbichi kan koo ana bakka itti na eegettiin argamaa jedheera. Kanaan wal qabatee jaalalli maali ni qaqqaba kamuu ni qaqqaba. Soba bakka haayiskuulii irratti innis haayiskuulii ta'ee atis haayiskuulii taatee jaalala maaliiti soba malee jiruu walii balleessuudha malee. An ijoollee haayiskuulii ta'anii gaafa naannoo masjiida naannoo yuunivarsiitiitti haasaan jarree haasaa hin malle haasaa ulfaataa jechuudha. Achii booda dhukkuba garaagaraaf saaxilamuu qofaa miti. Haddii nafsii ajjeesuu jechuudha. Islaamummaa keessaa boo kun soosaayitii islaamaati. Kana islaamatu uumee moo nutu islaamaa akkasii uumee of balleessees amantaa keenya sarrabsiisaa jira isa jedhu gaafii guddaa uuma waan ta'eef jaalala maaliyyoo isa jettanu achuma kaa'a. Namni of hin dandeenye tokko si fuuchuus hin danda'u ofuun barre ganaa jechuudha. Dhiirriif durbi bilchinni sammuu waliin qabatu waan ta'eef waan hin fakkaanne tokko sitti fakkaatee innaan ofis biyya sin balleessina barnoota keessan irratti fookas godhaa jechuun barbaada. Jaarsaaf jaartii immoo bultii jaraa irratti fookas godhanii liimitii godhanii tiiktookii jirus maal jirus yeroo waliif kennanii jireenya jaraa jaalala jaraa Floorish Rasuul sallallahu alaihi wasallam karaa Aayishaan bishaan itti dhudde ilaalanii itti dhugu maaliifi jaalala Rasuula sallallahu alaihi wasallam caalaa rool moodeelii ta'ee namni si barsiisu hin jiru. Fiikshinii garaagaraa dubbiftee fiilmii garaagaraa irraan baradha yoo jette dogoggortee waan taateef jennaani akkasitti ta'uu qaba. Akkaataan itti fayyadama. Garammoo namoota sooshaal miidiyaa irra jiranii yoon dhufee jedhu ammallee irratti hin hojjetamne akka islaamaatti fakkeenya hin qabu. Dubartoonni fakkeenya dubartii hin qabanii bakka maaliifi sooshaal miidiyaan kun haraamaa gareedhuma jedhee baheetu jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam osoo sa'a kana jiraatanii akkamitti fayyadamu? Isaanoo gaara irratti ba'anii daawaa himanii. Akkaataan islaamummaa irratti hojjetamaa jiru islaamummaa balleessuu fi akkaataan nu itti jirru akkaataan nu meeseejii islaamaa ittiin dhiyeessaa jirru waliin argu. Har'a dargaggoon musliimaa tokko akkamitti kan inni tiiktookii irra bahee jiru? Haraama asiifachi ta'anii akkana jilbeenfatanii walii dhiyeessanii sunnaa eenyuuti inni? Sobaam. Just bakka viyoorii argachuu fi galii argachuu fi beekumtii argachuudhaaf jechuudha. Ofa ilaallu warri sooshaal miidiyaa maaliin kontribiut gochuuf bahee gaafa duute tiiktookiin kan kee akkaawuntiin kan kee skrool yeroo godhamu maal dabarsaa? Duutiin ooltu baay'isawee sabiyyiif guddaa hin qabu. Eessattuu lubbuun tokko sa'aatiitti baatu hin beektu biyyatti duutullee hin beektu waan ta'eef jennaani. Nu asirratti yeroo dhufnu haasaa Muhammad Ali haasa'itu jira. Muhammad Ali isa bokseenyaa ni beektu. Haasaa guddaa nuuf dabarsii jennaan dheengadda dhiyeenyuma kan akka refreshment ilaalaa ture baay'ee natti dhaga'ame. Tiraavilariidha bakka isin jechuuni duniyaa kanarratti hangaafan hankanan yaadu jedhe kamiiyyuu miti imalaadha. Nama irratti meeseejii kamii impaaktii kamiin uumaa nageenya kamiin onni namaa keessatti uumaa. Hamma ba'anii wal arrabsanii nageenya walii fuuchuu. Angaariidha jedhanii waliin
qoosaan illee koo baay'isawee hamma fakkeenyaaf riyaada kana jedhee waan inni diifeektii ta'e wayiin ittiin qoosuun dhowwameera rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhe. Quraana keessatti illee rabbiin dubbateera. Maaliif jennaani nama ati gadaanaan itti qoosaatu sanatti itti dhaga'ama jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam mu'minni zinaa hojjechuu danda'a. Nama akkana ta'uu ajjeesuu danda'a. Garuu hin sobu jedhan. Hamma garuu miidiyaa irratti baanee soba meeqa uumne argamtee argachuuf jechuudha. Maalummaa sobaaf inni waan hin nyaanne waan hin uffanne guyyaa tokko bakka sana dhanneedhaaf poostotna guyyaa zalaalame. Yaa fakkeessaa warreen sooshaal miidiyaa irra jirtanuu dhugaa jirtu. Maaliin kontribiitu godhee dabarsa akka soosaayiitiitti akka islaamaatti impaaktii kam uumuun qaba jettanii sirriitti irratti hojjechuu danda'u qabdu jedhee yaada. Kana fakkaatti. Assalaamu alaikum. Xumura irratti qophii nama nurra jiru marfataa. Marfanni immoo iddoo yaadonni garaagaraa itti dhufanii itti yaa'anii kipha jechuudha bakka interseektii waa yaadaa siigalee negatiivaan illee haa ta'u poozitiivaan illee haa ta'u maal keessaa fudhannaa eessatti yaadni kun walitti araaramuu danda'a eessatu kooriidha eessaa keessaa baafannaadha hawaasaaf illee kanuma irra deddeebi'eeti kaawwannaachuu barbaadu dhaamuu fi barbaadu ishuu keenya har'aa irratti teeknooloojiin addaan nu fageesse moo walitti nu kaleesse keedhu kana keessatti akka hawaasni yaadotuma xixinnoo nu kaasne kanneen irraa yaada nu eegalee osoo hin goolabiin dhiisne irraa isaan itti fixanii yaada kana guutanii akka waan guddaa irraa siinqeffatan wayiitiin abdiillee ka qabu akka goolabaatti. Dhaamsa tokko dhaamuu barbaada. Dhaamsi kun immoo walumatti qabataa ta'a. Sooshaal miidiyaa irra warreen jiraniif jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti warreen jiraniif tokko warra riilii amma hojjetaa jiran akka ummaatitti ta'an ijoolleen musliimaa maal hojjechaa jiranii? Maal hojjechaa jiran? Wanni isaan hojjetaa jiran kuni akka ummaatitti waan nu mataa ol nu qabachiisu mataa gadi nu qabachiisuun gaafiin kun isaaniifillee akka gaafii ta'u hawaasa ammoo maatiiwwan isaaniitiifillee ilmi kiyya maal hojjetaa jira? Ilmi kiyya TikTok akkaawuntii hin qaba. Yoo ka qabaatu ta'e maal hojjetaa jira? Yoo ka hin qabaatin illee ta'e ilmi kiyya potenshaala akkamii qaba? Osuma TikTok akkaawuntii iyyuu kireet godhuuf taate gadi bahee ummata musliimaatiif maal gochuu danda'a? Maal dhaamuu danda'a? Keedooyi akka gaafiitti akka fudhataniif kabiraa ammallee irra deddeebi'ee hayyoota yaamuu barbaannaa. Irra deddeebinee sheekota ulamaa'ota gugurdoo yaamuu barbaannaa. Hin argitan kiraawudiin guddaan jiru dargaggeessi harka caalaan sooshaal miidiyaa irra jira. Wannummaan biyyi tuni qabdullee dargaggoo baay'ee hin qabna alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu dargaggoon keenya piroodaaktiiviidha moo piroodaaktiivii miti keerisaniin illee gaafii keessa jira. Stiil bakkeen dargaggoon itti wal gahu yoo dargaggoon wal gahee hagni inni beeku sanuma irratti waan isa biildu godhuu danda'u, waan isa sheep godhuu danda'u, waan inni dhabe, waan inni rakkate, riilii maaltu ta'aa jira, maal dargaggeessi akka tirendiitti oofaa jira, maal dargaggeessi fakkeenya eenyuun godhatee deemaa irraa ka'edhu kana hayyoonni tokkoon dargaggoo keenya irratti dargaggeettii keenya irratti gadi qabanii xiinxala guddaa kennanii saayikooloojikaalillee akka dargaggeessi tokko biildu ta'u, ispirichuwaalillee akka inni rabbii isaatitti hagni inni gara rabbii isaatti siqu, hagni inni amantii isaa beeku akka inni guddatu hayyoota affeeruu barbaannaa jechuudha. Yeroo ani akka goola baatitti maaliif impaaktii sooshaal miidiyaa kana qofa dubbachuu osoo hin ta'in nu dhufnee bakka jirrutti fakkeenyaaf kophee namaa keessa dhaabatti beeta. Amma fakkeenyaaf ani rakkina kan kee hagni ani fiilsii godhuu kiyyaa gaafanarra gahe sii galee. Ilmi namaa baay'een akkasuma noomootuun iyyuu dabarsinee yaaduu egereedhaaf yaaduu maalitti akka deemaa jiran fagootti argu dursinee ammoo ka fagootti argine san akka sun hin qaqqabneef dursineetuma siistama wayii biildu godhu siistama wayii ijaaruu qabnaa jira. Galatoomaa waan guddaa as keessa haasofne keessa waan baay'ee akka fudhatan abdii qabaa. Jalqaba waan sagantaa kanarra dubbachuu barbaada. Sagantaan akkuma reerkaa sagantaa marfataati. Sagantaa yaadni rakka'u. Sagantaa inni irratti burqu malee sagantaa waan tokkorra geennee addaan kaanu osoo hin ta'in yaada burqisiifnee yaada san keessa namuu yaada sirrii burqisiisumaa fi inshaallah fuulduratti ammoo kun jalqabbii sagantaati. Sagantaan kanaa jalqabu jira. Fuulduratti ammoo namoota nurra dubbatan namoota nurra beekumsa qaban namoota hedduu jira. Waan nu dubbanne kanniin irratti fi waan duree ganaa ka'u irratti wantoota nu dubbannee fi mata duree ganaa ka'an irratti illee yaada sirrii kennuu danda'anii fi yaada gaggaarii qabu warra burqisiisuu danda'antu jira. Inshaallah sagantaa kanarratti gara fuulduraatti
hayyootaa fi ulamaa'ota beektota adda addaa kan dhiyeessitan ta'a jedhee abdadhaa. Horii sagantaa kana qopheessitanii ulfaadhaa galatooma. Isin jechuu barbaada. Sagantaa bareedaadha. Akkanumatti itti fufuu qaba jedhee yaada. Hayyee daawwattoota keenya qabxiiwwan nuti kaasne baay'ee furmaata qabxiilee barbaadu, qabxiilee irratti hojjechuu barbaadu, qabxiilee akka hawaasaatti, akka hooggantoota biyyaatti, akka ulamaatti, akka dargaggootaatti wal hubatuu barbaadu. Qabxii wal hubatuu barbaadu kana gidduutti namoonni jireenya dorgommii fakkeenyaaf namni osoo miila hin qabne maaraatoonii fiiguu barbaaduun osoo kooluu hin qabne akka bararuu barbaaduun wanta akkasiitiif nama saaxila. Kana barbaaddee ammoo argachuu danda'uu dhabuun san booda si cabsa jechuudha. Akkaataan nuti teekinooloojiidhaan wal qabatee keessa jirru akka nama osoo kooluu hin qabne bararuu barbaaduuti jechuudha. Maaliif jennaan jireenya nama biraa sana guyyaa hunda arginaa isaan uf madaalla. Isaan wal uf madaalchisna waan ta'eef rakkoon nurratti mudataa karaa fayyaatiin, karaa akhlaaqaatiin, karaa naamusaa, karaa jireenyaa, karaa waa hundaa nu jeequu danda'a waan ta'eef rakkoo kanneen irratti xiyyeeffannaadhaan isinis yaadota keessan rabbaatanii yaadota keessan illee qooduu dandeettanii nutis haga dandeenyu irraa haasofne jirra. Waan haga ammaa nu daawwattaniif ammoo baay'ee galatoomaa. Qophii kana ammoo akka jajjabeessitan abdii isin irraa qabna. Nu jajjabeessaa ulfaadhaa galatoomaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.